Tole. Akkam jirtu daawwattoota keenya kuni qophii keenya Gaadisa Raabaa Doorii fudhannee isinii dhiyaanneerraa qophiin Gaadisa Raabaa Doorii akkuma beekamu darbee dhimma haala yeroo irratti yaada waara'iinsa qabu tokko akka dhiyeessuun beekama. Kanaaf har'a haala yeroo biyya keenyaa irratti dubbachuudhaaf dhiyaanneerra. Keessumattiyyuu haaluma waliigalaa biyyi kun irra jirtu haala Oromiyaas yoo ta'e guutummaa biyyattii biyya Itoophiyaa jedhamu kanas yennaa ta'e biyyi kun haala maalii keessa jira garamittis immoo adeemaa jira wanti nuyi amma keessa jirru kun maa inni akkamittiin hubannoo isaa argachuu dandeenya wantoota jedhamu irratti yaada kennuudhaaf dhufnee akkuma waliigalaatti jechuudha. Keessumatti immoo erga labsii yeroo muddamaa mootummaa wayyaanee sababa olaantummaa sochii Oromootiin labse erga kaasee booddee wantoonni jiran akkamittiin hubatamuu danda'u kan jedhu irratti kan nuyi haasofnu jalqaba irratti wanti nuyi kaafnu erga yeroosiitii wantoota ta'an keessaa maqaa lola daangaa irra jiruutiin rakkinoota Oromiyaa mudatanii fi wanta ergasii ta'aa jiru kaafneetu haalli biyyi kun keessa jiruu fi garamitti akka inni deemaa jiru wantoonni kun immoo keessumatti waa'een daangaa kun maal agarsiisa hiikni isaas immoo maayinni kan jedhu irratti yaada tokko kaafneetu dubbanna. Lammaffaa irratti erga waa'ee kanaa irratti yaada tokko laannee booddee wanti nuyi haasofnu haala amma jiru kana keessatti biyyi kun garamitti adeemuuf deemti maaltu ta'uuf deema wantoota amma jiran kanarraa maal argina waan gara fuulduraa kan jedhu wantoota tokko kaafnee fakkeenya fudhannee yaada irratti laanna. Inni sadaffaanii fi inni xumuraa immoo falli biyya keenyaadhaa maayinni uummanni keenya garamitti adeemuu qaba wantoota jedhamu kaafnee irratti dubbanna. Har'a yaada kana anaa wajjiniin ta'anii yaada irratti kennuudhaaf kan dhiyaatanii Profeesar Isqeel Gabbisaatii fi Jawaar Mohaammadii. Ogeessi teeknikaa keenyaa Farhaan Abdul Salaamis nu wajjiniin jira. Nu daawwadhaan egaa affeerraa keenya gara dhimma keenyaatti seenna. Egaa akkuma beekamu waa'een labsii yeroo muddamaa kun erga ka'ee booddee wantoonni yeroo muddamaa sun akka mallattoo xixiqqootti argamaa turanii baay'ee bifa godhatanii keessumattiyyuu gama bahaatii fi kibba bahaatiin Oromiyaa irratti rakkinni baay'een aggaamameera. Sanaanis wal qabatee deebiin kenname tokko uummata biraas qaamota tokko biraas numa jira. Kanaafi haalota rakkinaa amma Oromiyaa keessa jiran kanaafi walumaa galatti biyyi kun gara seen irratti deemaa jirtu irratti sabaa himaaleen tokko yaada kennaa jiru. Keessumatti immoo sabaa himaaleen biyya keessaa tokko yaada uummataa fuudhanii dhadhageessisaa jiru. Hubannoo namni mootummaa giddu galeessaa to'annoo wayyaanee jala jiruu fi haala Oromiyaan irra jirtu akkamittiin akka namoonni hubatan wanti nuyi dhaggeeffataa jirru jira gidduu kanaa jechuudha. Ogeessi teeknikaa keenya sagalee kanaa qaba fakkaata akkuma fakkeenyaatti wantoota tokko kan uummata biraa dhaga'amanii yaada isaa isin dhageessisnee achirraa kaanee gara marii keenyaatti immoo seennaa jechuudha yaada irratti kennuutti yoo ogeessi teeknikaa keenya qophaa'eera ta'e sagalee gabaabduu fakkeenya tokko lama uummanni waa'ee sirna federaalizimii Itoophiyaa amma jiru kanaa fi rakkina Oromiyaa keessa jiru akkamittiin hubate waan jedhu waan uummati haasa'inee waan tokko lamarraa dhageenya yoo ogeessi teeknikaa keenya qophaa'eera ta'e Farhaan. Mootummaan federaalaa waan kana ilaalchan kenninee maaliif biyyi tun federaalaan burti maqaa fi naannoon akka bulmaataa taatutti tahee jira malee mootummaa tokkoon hoogganamna. Ittiin dhimmamnee waan kana beekaati yookiin yoo bu'anuu qabdi jaanii yoo itti amananii jiraatanis yoo nuyi mangaari. Sirna federaalaa baandiraa takka jalatti bulaadhaa achirraa buqqaasaa nama nuu fiduun warmata Somaaleerraa buqqee jechaadhaa annatti ulfaata fudhachuun maaliif biyya biraatii miti Suudiidhaa miti Suudaanii miti Gibsii miti kuni isin akkatti fudhattan hin beekani. Anis atiis nutiis biitituun kiyya keetiis keenyaani baandiraa takka jalatti qaburaa jiru jechuudha yoo kan dhugaa dhuma ka dubbannu taate fakkiif maalayyaa ilma namaatii miti sareellee
abbaan manaa yoo sirraa qabe aboo saree gandinarraa dhoorkaa yoo jee abbaan namarraa ni qabaa jechuudha sareellee. Kanaafuu namni lafatti wal shakke muka waliinis hin koruu ja'an beeyxi malee saree ijaan kuulanii. Mootummaan federaalaa. Tolega galatoomi Farhaan. Egaa uummanni sirna federaalaa biyya sana keessa jiru hamma ganda keessaatti gamaaggamaa jira. Keessumatti rakkina waa'ee daangaarraan kan wal qabate jechuudha. Gama kibbaatiin, gama bahaatiin, gama kibba bahaatiin rakkina Oromiyaa irra ga'eerraan kan ka'e namoonni sirni federaalaa biyya kana sadarkaa maalirraa akka inni ga'ee fi maal akka inni ta'e yaada ibsataa jiru. Mee kanarratti yaada walii kennaadha adeemna Jawaar. Sirni federaalaa Itoophiyaa gaa akkatti ibsamaa yoona ga'e qaba. Nus akkatti kanaan dura fakkeenya kennine ibsaa turre qabna. Amma immoo uummanni immoo sadarkaa inni irra ga'e fuudhee akkatti ibsaa jiru qaba. Akkamitti ilaaltaati? Egaa galatoomi taana. Dhugatti odeeffannooleen Itoophiyaa keessaa, Oromiyaa keessaa naannoo hundarraa amma dhufaa jiran wantoota xiinxaltoonni hayyoonni yeroo dheeraadhaaf akka shakkiititti akka pirediikshiniititti kaayaa turan kan calaqqisiisan. Dura uummanni akkamitti hubate kan jedhuu fi maaltu ta'e kan jedhu galaallee keessattuu mormiin Oromoo waggoota 3 dabre kanatti deemaa jiru sirnicha waan laaffisaa deemeef akkaataa sirni itti deebii kennu irratti keessattuu naannoo tokko naannoo Amaaraaf Tigraay jidduutti haalli daangaa itti murteessan akkasumas haalli naannoo uummata Qamaanta naannoo Amaaraa keessa deebii itti kennuudhaaf yaalan naannoo Somaalee fi Oromiyaa jidduutti immoo wanni isaan godhan waan ifatti sirni federaalaa kun rakkoo inni mudachuudhaaf deemu jedhanii hayyoonni kan biyya teenyatis kan biyya alaatis yeroo baay'ee irra deemanii irratti haasayaa turan jechuudha. Rakkoon amma dura jedhamaa ture maali? Sirni federaalizimii keessattuu biyya sabaa sablammoonni jiran keessatti sirni federaalizimii kan dhufu gaafii mirga ofiiniif bulchuu uummanni kaasuun deebii kennuudhaaf gaafii sabummaa deebii kennuudhaaf yeroo deebii kennamutti garuu naannoo qofa lafa qofa yoo axiranii mirga dimokiraasii mirga walqixxummaa dhugaadhaa yoo kan hin kennine taate dhawaataan sirni federaalizimii uummata walitti buusuu kan eegalu deemetis immoo to'annaa seentariin isaa yookiin jiddu galeessi isaa laaffataa deema kan jedhu tiyoorii adda addaatu kennamaa ture jechuudha. Amma kan argaa jirru maali? Sammeezi wani irraa kaaftee baadiyyaa fagoo irraa kaasee hanga magaalaatti qonnaan bulaa takka tikfataarraa horsee bulaarraa kaasee hamma hayyuutitti afaan namaa wal ta'aa dhufe jechuudha hubannaan isaa. Viidiyoolee jiran fakkeenyaaf hayyoota yuunivarsiitii Finfinneetti isaa taatu bakka adda addaatti yaada kennan yoo fudhatte akkasumas immoo hayyoota warra baadiyyaa keessa jiru kan yaada kennan qaama viidiyoo adda addaatiin argaa jirru galaallu gaafiin isaan kaasan egaa sirni federaalaa kan jiraatu taate kan naannolee jiran hunda walitti qabee bulchaa jiru sirna federaalaa erga taate akkamitti naannoo tokko weeraree akka fedhetti dhahee jiraata akkamitti to'achuu dadhabe kan jedhu gaafiin ka'aa jira jechuudha. Kun kan si agarsiisu tiyooriin yaada sadiin dhagayaa jira dhimma kanarratti. Gama tokkoon gara warra gama mormitootaatiin kan dhiyaachaa jiru. Walitti bu'iinsa Somaaleetii fi Oromiyaa jidduu jiru kana kan ittiin deemaa jiru warruma federaala harkaa qabu warruma wayyaaneetitu harka dhibbaa itti seenee walitti buusaa jira aangoo tursiifachuudhaaf kan jiru ni jira jechuudha. Gama kaaniin warra OPDOtiin kan dhiyaataa jira. Kunis lakki mootummaa federaalaa guututti harka keessaan qabu takka wayyaaneen harka guututti keessa harka keessaan qabdu murnoota achi keessa jiran takkaahuu namoota dhuunfaa dhimma kontirobaandii dhimma jimaa dhimma maalii qabantu aangoo qabanitti fayyadamu kiraa sassaabdota jechuudha. Aangoo qabanitti fayyadanii uummata walitti buusan kan jedhu yaada dhiyeessaa jiran jechuudha. Tiyoorii nambar 2 sadaffaarra kan dhiyaataa jiru keessattuu faranjoota nama kan dhiyaachaa jiru xiinxalli adda addaa amma addis standard irratti illee dhiyaate kan si agarsiisu jidduun walitti qabuu dadhabdeerti. Kuni sirna abbaa irree federaalizimii sirna abbaa irreetiin bulu waan ta'eef man'een takkaahuu luqqeeddaan takkaahuu humni abbaa irree laaffataa waan deemaa jiruuf humnoota ofii ijaarellee to'achuu dadhabaa jira. Fakkeenyaaf abdiilee fi poolisii kan ijaare isaanii amma to'achuu dadhabaa jira. Abdiilee fi naannolee qofa to'achuu osoo hin taane jeneraalota mataa ofiitillee to'achuu dadhabee jira. Kun kan agarsiisu jidduun takkaa'u sirni abbaa irree sun laaffataa yeroo deemutti sirni federaalizimii sadarkaa addaan ittiin jiguutu irra gahaa jira kan jedhanii xiinxaltoonni gara more impartial ta'an kan dhiyeessan agarra jechuudha. Gama tokkoon waa sadii kan irratti amma dhiyaachaa jiru. Gama tokkoon wayyaaneen beekaa uummata walitti buufti kan jedhu jira.
Gama kaaniin lakki murnoota wayyaanee keessa jirutu dantaa dhuunfatii jecha dantaa gareetii jecha uummata walitti buusa kan jedhu kooppiidiyoon dhiyeessaa jirti. Kan gama biraatiin immoo gama sadaffaatiin dhiyaatu lakki wayyaaneen to'annaa dhabdee jirti. Takkaa'u sirna federaalizimii wayyaanee tokko waan ta'eef to'annaa dhabdaa jirti. Sirni kun addaan faca'uuf deema. Mootummaa qofa osoo hin ta'in biyyillee addaan diigamuu dandeessi haala ammaa kanaan kan jedhu yaada sadeen kana dhiyaate jechuudha. Yaada sadeen kana keessaa kamtu irra fudhatama qaba xiinxala guyyaa irraa waan ta'uuf takka takkaan keessa deemnee ilaalla. Profeesar Iskaa'eel Eebisiif hin dhiisa. Egaa Jawaar already dhimmichatti seeneera Iskeel. Amma akka itti namoonni ergama Oromiyaa keessaa dubbatan dhageenyeerra hundi keenya. Rakkinni federaalizimii wanti jedhame kun federaalizimiin Itoophiyaadhaa yookaan immoo federaalizimii sabdaneessaa jedhamee kaa'ame kun rakkinni isa mudate yeroodhaa yerootti dabalaa jira malee hir'ataa hin jiru. Warri federaalizimii kanarraa rakkina qaban immoo carraa kanatti fayyadamanii federaalizimii kana akka inni gatii hin qabne keessumattiyyuu maqaa sabootaati wanti dhaabbate kun gatii hin qabu hamma jedhamutti akka ragaatti hamma fayyadamutti gaheera. Uummanni immoo akkamittiin akka hubate kunoo ibsuutti ka'eera. Mee walumaa galatti gaafa keessa linnee dhimma kana ilaallu waa'ee dhumti daangaa kun mee dhukkubsinee haa dubbannu waa'ee dhuma daangaa kana. Waa'ee dhumti daangaa kun maali inni kan guduunfaa dhabee hamma namoonni buqqa'anii hamma sanyii duguuggaadhaaf sodaachisaa ta'utti hamma namoonni hammi kun buqqa'anitti kan deemsise mee maaluma akkamittiin haa hubatamu waa'een daangaa kun mataansaa Isqeel. Galatoomii kanaan dura wanti ta'e maalidha kan yoo jennee gaafanne kanaan dura uummanni Oromoo akka jirutti doofaadha. Uummanni Oromoo mootummaa irratti akka uummataatti ka'uudhaaf hin danda'u. Hoo ka'ee somaa gochuu hin danda'amu kan jedhutu jira ture. Hirrafa jedhama ture. Leenca rafedhaa jedhameetu dubbatama ture. Leenca mugaatiin qabedhaa jedha ture. Leenca mugaatiin qabe kanatu dammaqe. Kanarraati waan irraa fagaannu hin qabnu. Leenca mugaatiin qabe kanatu gidduu sila Jawaar jedhu sanarraatiitii dammaqe. Gaafa dammaqu immoo akka aara wayii akka aara ixaanaa aareetti deemaa jedhameeti yaadame. Garuu kan deebi'u hin taane. Amma isa keessa deebi'ee baay'eetu hin dubbatin waan hin jechuu barbaadu waa'ee amma jette irratti mootummaan wayyaanee yeroo dheeraadhaa fi mormiin adda addaa hin ka'a ture. Mormiin adda addaa kun yeroo ka'u hin mo'ata. Mo'ateeti deebi'a ture. Akka har'aatti garuu itti ka'ee hin beeku. Akka har'aatti mormiin itti ka'ee hin beeku. Tokkoffaa kallattii adda addaadhaan itti dhufe. Isa dhumaa sana irratti sii geessuudhaaf hin jedhee isa kan mana gaafatte irratti kallattii adda addaatiin akka kana yeroo takkaa itti dhufee hin beeku. Gar tokkoon gidduudhaatiiti mormii cimaatu itti ka'e akkuma amma gidduu kana jedhamee mormii kana jedhamee kanaan dura hin beekamin seenaa biyya Itoophiyaa keessattis hin argamintu ka'e. Gidduudha gaafa ka'u toftaa adda addaatti dhimma baheeti gad deebisuudhaaf yaade egaa isa immoo yoo gara booddeetti waggaa lama laalle toftaan meeqaan akka jedhamee yaadanna. Garuu yeroon ammaa mormiin mootummaa kana irratti ka'e mormii uummataa duwwaatu hin ta'in mormii adda addaati. Gidduu amma jedhame keessa mormii adda addaatu jira. Mootummaan ijaarame sun dadhabaadha jira, caccabaadha jira. Toftaan inni baafate akka duriitti deemuu didaadha jira gara gidduuti. Daangaa irraati akkama jedhame kan federaalaati kan jedhaman naannoo federaalaati kan jedhaman walitti bu'aadha jiru. Kana duwwaa immoo miti isa immoo eeguudha jecha leenca dammaqe kana immoo gad deebisuudha jecha mootummaan horii baay'eedhatti irratti dhangalaasa ture. Horii baay'eetti dhangalaasuu duwwaadha miti bakkeedha horiin ni eeggatu dinagdee guddisuudhaaf eeggatus itti dhufaa hin jiru. Kunis mormii cimaatti ta'eera. Waanuma inni tokko nam tolfadha jedhee ijaarrateetu tokko harkatti diigaa jira. Kanaaf gidduu sanaati wanti ka'e kuni silumaayyuu waan cimaadha waan akkasii irratti ka'een beeku jechuudha. Lammata hamma har'aatti yoo mormiin itti ka'e yoo adda abuut keessaati adda bilisummaa uummata Tigraay keessaa yoo itti ka'e nama lama sadiitti ka'a yookiis murna xinnootti ka'a. Kanaaf rukutee irraa mana hidhaatti lixeetti deeffachuu danda'a ture jechuudha. Yoo karaa Oromootti ka'e mana biyya ari'ee rukutee warra geggeessituu
mormii sana mana hidhaattis naqee ajjeeses biyya ari'atees jiraachuu danda'a ture. Amma mormiin itti ka'e kuni mormii uummataati. Mormii uummati akka tokkotti ka'u akka nama tokkotti ka'u Oromiyaadha jalqabee gara Amaaraatti gara Maalootti ka'u waan akkasii itti ta'een beeku mootummaa kanarratti. Inni immoo lammatadha jechuudha. Uummata duwwaa ka'u miti. Uummata ka'u duwwaa miti. Uummata yoo ka'e immoo gaaffii gaafate sana yoo deebi'eef malee manatti hin deebi'enetti dhufe. Waan meeqa yoo godhe yoo gadi reebe yoo mana hidhaatti hiike 100,000 kan lakkaa'amu mana hidhaatti yoo hidhe kan deebi'u miti. Akkuma sila jettee yeroo hatattamaa jedhee humna waraanaa hundumaa gaditti yaafatee kan deebi'u miti. Sababii kanaatiif amma immoo egaa kan toftaan isa hafee jiru humna mootummaa sana isa qabu humna waraanaa isa qabu humna tikaata isa qabu kana ittiin yaaluudhaafidha jechuudha. Kan ittiin yaaluudhaaf immoo danda'u naannoo federaalaa tokkoo fi naannoo federaalaa tokko yoo itti gargar walitti buuse gidduu sana lixee tananiin waa oolchuudhaafan deemaa jechuudhaaf danda'a jechuudha. Akka kanattan ilaalaan jechuudha. Waan gochuudhaaf danda'u hundumtuu harkaa bahee yeroo hatattamaas irratti godhanis hin taane isas immoo darbee maal jedhu isaa haara'uu gadi fagoo kan jedhanis yoo godhan hin taane malaammaltummaadhatti waraana uumne waraana kaafne irraa malaammaltummaa balleessinoo jedhanis hin taane hojii uummataa uumnaa waan uummanni jedhu godha dhageenya jennaanis hin taane kana hundumaa keessatti homtuu waan isaa hafee jiru waa tokkitti isaa hafee jira. Isheenis immoo humna waraanaati. Humna waraanaa gadi baafachuudhaaf kan toftaa bayyaaniin baafatedha jechuudha kun naannoo kanarratti kan inni mul'ataa jiru. Waan Jawaar sila jedhe waan sadii suni maal akka ta'e itti deebinee akkuma inni jedhe haasa'uudhaaf hin dandeenya naannatti mul'atu garuu waan daangaa kanarratti ta'e humna mootummaa federaalaa gadi baafachuudhaaf toftaa ka'edha jedheetan inni natti mul'ata ittaana. Galatoomii egaa akkuma beekamu waa'een daangaa kun bubbuleera amma almost ji'a muraasatu hafa waggaayyuu guutuudhaaf wanta dhaabbataa jiru miti. Warri liyyuu haayilii kunii weeraranii dhaabuudhaaf fedha hin qabanii akkuma sila jedhamee jaarsoliin keenya biyyaa akkuma isaanitti haasa'aa jiranii warri isaan bobbaase jedhaman namoonni naannoo baay'ee akka isaan itti ibsaa jiranii namicha salammataa dhageessan yennaa ta'e sareellee abbaan namarraa dhowwataa jira. Yoo itti matan abbaan illee namarraa dhowwataa jira. Which means nama nutti ergetu jira malee humnattiidhuma kanayyuu nama nutti ergetu jira malee ofiin miti jarri kun kan dhufanii kan jedhu abboota aangoo mootummaattitu dubbataa jiru gaa fuuldura dhaabbatanii dubbatu waan kanatu dubbannu fuuldura dhaabbataniitu itti himaa jiru. Kan isaan dubbataa jiran immoo komiin kun kan dhiyaataa jiru kallattiidhaan wanti nuyi kaasaa jiru akkuma jiru ta'e kallattiidhaan komii isaan kaasaa jiranii adda bilisa baasaa Tigraay Hiwaat mataasaatu bobbaase kan jedhu hubannoo kanatu jabaa fakkaata uummata biraa maaliif sareen illee yoo abbaatti matan abbaan namarraa dhowwa saree illee biyya tokko keessatti alaabaa tokko jalatti biyyi tokko ituu bulaa jirtu federaalizimii sabdaneessaa jedhameetu waliin bulaa jirru naannoon tokko irra deddeebi'ee naannoo tokko akkamittiin weeraruu danda'a. Egaa hubannaan kun hubannaa uummata bira hubannaa orgaanikii isa uummanni keessa jiraataa jiru dubbatedha dubbannaan kun jechuudha. Maaliif guyyaadhaa guyyaatti wanti kun dhaabbachuudhaaf mallattoolee hin qabu. As keessatti wanti ani yaada tokko kennuu barbaadu jira. Maanni innis Oromoo Protestiin yookaan immoo sochiin uummanni Oromoo kun waggoota 3 darbaniif taasisaa ture humna qabu agarsiiseera uummanni. Humni inni qabu immoo maanni tokkoffaan nagaadhaan isa isaan tarii isaan keessa deemuu hin dandeenye daangaa isaan keessa lixuu hin dandeenye daangaa nagaa jechuudha. Nagaadhaan yaada isaa ibsataa ture uummanni. Achi keessatti taphachuu hin danda'u mootummaan kun beekamaadha. Waggaa baay'eedhaaf uummanni argeera waan ta'eef. Nagaadhaan taphachuu hin danda'u. Nagaadhaan deebii kennuu hin danda'u. Nagaadhaan yaadaan deebisuu hin danda'u. Yaadaan morkatee deebisuu hin danda'u. Daangaa sana keessa lixee homaa taphachuu hin dandeenye uummataa wajjiniin. Wanti nuyi argine isa kana. Egaa erga Oromoo Protestiin maqaa labsii yeroo muddamaatiin taasisame as wanti kun kan jalqabuutti ka'e jechuudha weerarri daangaa. Gama tokkoon
deebii isa ofiisaati kennuu hin dandeenye, deebii siyaasaa isa ofiisaati kennuu hin dandeenyee fi gam tokkoon deebii fakkaata. Deebiidhuma sochii Oromoo Protestiitii fi deebii hin fakkaata gam tokkoon. Mee isa kana tokko tokkoon kaafnee ilaaluu hin dandeenye. Wantoonni kun erga ka'anii amma dadhabina mootummaa giddugaleessaa kaafnee irra ga'a. Ituu dubbannu mootummaadhuma giddugaleessaati dubbiin kun maqaan isaa federaalizimii haa ta'u maleessaa yeroo Haile Sillaasees mootummaa giddugaleessaati baay'ee centralizeedha. Yeroo Dargiis akkuma kana ammallee akkuma kana baay'ee centralizeedha mootummaan kun jechuudha. Biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kun aangoon yeroo hundumaa giddugaleessa irraa maddaqa. Amma nusi waa'ee gidduu kan jedhu kana kakaasaa jirra. Rakkinni gama daangaatiin mul'ataa jiru. Torbanoota muraasaa asitti keessumatti iyyuu mobilizationiin qabeenyaa Oromiyaa keessaa immoo akka deebiitti waan kanaaf kennamaa jiru. Waa'ee biyya kanaaf waa'ee mootummaa kanaa maal nutti hima? Maal agarsiisa? Walumaa galatti wanti kun wantoota kana mee wal bira qabnee ilaallu. Tokkoffaa rukuttaa godhame kana rukuttaa yeroo dheeraadhaaf rukuttaa Oromiyaa irratti taasifamaa ture. Yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Amma immoo ergasii immoo namoota Oromoo ta'an filanii Oromoo waan ta'an duwwaadhaaf. Mana isaaniirraa qe'ee isaaniirraa buqqisanii ijoolleef dubartiituu nambisin jaarsaaf jaartiituu nambisin kuma dhibbootaan yeroo as erganii mobilizationiin Oromiyaa keessa jiru baay'ee haala nama ajaa'ibsiisuun kan inni deemuutti ka'e jechuudha. Wantoota kana lamaan akkamittiin wal bukkee qabnee ilaaluu dandeenya? Wantoota kana lamaanii fi haala biyya kanaaf haala mootummaa giddugaleessaa samma jedhaa jiru kana. Ituu dubbannu mootummaan giddugaleessaa sagaleessaa dhaga'amuu iyyuu hin dandeenye sochii ammaa kana keessatti. Kana akkamittiin ilaalame sirraan jalqaba jawaa. Galatoomi, xintala bareedaa kennitan. I think look, waggoota dabran keessatti fakkeenyaaf waggaa weerarri liyyu poolisii kuni natti fakkaata 2013, 2014, 15 sadarkaa xiqqaadhaan godhamutti waan kana warra wayyaaniitu harka keessaa qaba yeroo nuti yanchaa turretti namni baay'een hin amanu ture. Waan uummanni keenya fi kan Somaalee kan daangarraa tikfatu akkuma duritti walitti bu'aa jiru itti fakkaata. Yeroo sanitti wanni waan kana jechaa turree fi meeshaaleen achirratti dhukaafaman akkaataan organization jaarmeen waraana achirratti hirmaatu guddaa waan tureef. Fast forward muddee bara 2016 yeroo waraanni guddaan banamee deemu asumarratti mari'anne yoo yaadattan waan kana wayyaaniitu harka keessaa qaba. Wanni kuni kaati mootummaa giddugaleessaa jettuun mootummaa giddugaleessaa maqaa biraatiin hoggaa yaamte hoggaa bareechite mootummaa giddugaleessaatti dhugatti yoo yaamte mootummaa wayyaanee ta'a. Sirni wayyaanee Hiwaat jechuudha. Hiwaat kan waan kanaan deemu. Kan waan kana godhaa jiru Hiwaatii kan waan kana godhaa jiru kanaaf ammoo waan lola daangarratti godhamu qofa osoo hin ta'iin haasaa qondaalonni warra akka Abbaa Isaayyatii fi Siyyuu Masfin godhan dhaggeeffachuun barbaachisaadha yeroo jennutti keessattuu warra OPDO lakki kunin sobanii warra biyya diiguu barbaadu akkana jedha malee babal'ifannaa daangatii maali jedhanii xiqqeessaa turan. Amma eega namni hedduun du'e galanni isaa ga'u dhugaan Oromoo haga feete yoo gad fageessitee awwaalteen badu. Haga feete yoo akka itti dhufee si keessan xiixa jechuudha. Har'a OPDO keessatti qondaalonni isaanii ifaa ifatti wayyaanee jedhanii akka keenya dubbachuu yoo qaanfatanillee mootummaa federaalaati. Kan nu waraanaa jiru mootummaa federaalaati jechaa jiran jechuudha. Uummanni Oromoo immoo lakki jabaadhaa dhuma dubbadhaa. Uummata federaalaatu nutti ilaalaa qofa osoo hin ta'in kan waraanaa jiru ijara jedhanii haalli ittiin ibsaa jiran jira jechuudha. Akkasis tahee of course reefa akkuma jettu warra OPDO mootummaa federaalaa waliigala osoo hin ta'in kiraa sassaabdota tokko tokko. Beektaa mootummaa san keessatti there is never a structural problem. Rakkoon caasaa hin amanamu. Rakkoon dadhabinni akka imaammataatti hin amanamu. Yeroo hunda namoota dhuunfaatti kiraa sassaabdota. Eenyurraa kiraa sassaabanii rabbi beeka. Kiraan hin sassaabamu maallaqa sassaabama jimarraa. Kontiroobaandirra. Kiraa sassaabdota jedhanii jeneraalota muraasatti maal godhuu barbaadan. Wanni inni jechuu barbaadu waa lama. Waan tokko irratti waliigallee haa jennu. Tokko waan kana keessa kan godhaa jiru mootummaa federaalaati waliigalatti. Waliigaltee takka. Lammaffaa mootummaan federaalaa dadhabaa deemaa jira. Kanarratti kan waliigalu taate mootummaan federaalaa dadhabee fi dhimmoota naannoo keessatti seenee kan jeeqaa jiru maalii fi kan jedhu ilaallu. Maal agarsiisa? What kind of system? Simptamiina fakkaata kun. Mallattoo rakkooti malee rakkoo natti hin fakkaatu. Rakkoon guddichi sirnichi waan laaffatee jiruuf laaffina kana jalaa ba'uudhaaf, of dandamachiisuudhaaf, of baraarsuudhaaf jecha akka siistamaattis, akka sirnaattis, akka kiraa sassaabdonni jechuun jarri fudhatu akka qaama sirnaatti illee akti godhuu eegalanii jiran. Akka sirnaatitti
furmaata sadarkaa imaammataa kennuu waan hin dandeenyeef jijjiirama bu'uuraa kennuu waan hin dandeenyeef rakkoo biyyattii mudataa jiru gaagama siyaasaa biyyattii mudataa jiruuf falawaaraa kennuu waan hin dandeenyeef takka waan hin barbaanneef baandeejii irratti baandeejii qoricha waggaa qaamni namaa madaa'u irra tuulan san irra kaayaa jira maal godhaa jiran Oromoon ittiin ficcille Oromoon ittiin kaane Oromoo tana biizii goone jedhaniit Somaaliyaa achi itti kaasan jechuudha akka sirnaatti waggaa fudhanne rakkoo Oromoon sirna jiddugaleessaati irratti fidde gaafii Oromoon dhiyeessu is a structural question arras Haile Sillaasee illee waan deebisuu dadhabeef Dargullee waan deebisuu dadhabeef wanni hundi isaanii kufanii kunillee kufuu hedduuf gaafiin Oromoon kaasu akka obboleeyyan keenya ofiidoo keessa jiran laalanitti is no sympathetic waan xixiqqoo asii qoqqocaranii kanneen is a structural question gaafii hirannaa angootii fi hirannaa diinagdeeti is about ownership of wealth and also the distribution of power redistributive dha wanni Oromoon gaafataa jiru kana kennuu waan hin barbaanneef kennuu immoo waan hin dandeenyeef bakka lamatti habaafnu kennuu waan hin barbaanneef kennuu waan hin dandeenyeef kennuu Horowitz Donald Horowitz kanarratti sirriitti barreessa yoo yaadattan the two solution to ethnic conflict structural and redistributive structurally Oromiyaa ijaaran garuu redistribute gochuu hin dandeenye maaliif aangoo kennuus hin danda'an hin barbaadanis qabeenyas qoodus hin danda'anis hin barbaadanis hin barbaadanirra waggaa kaane wannummaan sirni tun irra ijaaramtee iyyuu olaantummaa saba bicuu Tigraay keessaa baheeti kana yoo ka kennan taate akka aangoo turuu hin danda'an tokko kana hin barbaadan kana godhuu maaliif dantaa isaaniitti jalaa tuqama hin danda'an immoo osoo ka barbaadan taate maaliif hin dandeenye leessa amma gaa Hayilamaariyaam hin jiru haa jennu Saamora bakka san jira haa jennu yoonni haa jiru aangoo kanan ummatoota biyya saniiti qoode yoo kan jedhu taate garamitti deema jeneraal Tiisee cinaa jiru ka qabeen jalaa tuqamu hedu naggaadee Tigraay ka qabeen jalaa tuqamu hedu santu aangoo irraa isa garagalche jechuudha amma limboo keessa seenanii jiran kanaaf rakkoo bu'uuraa gaafii ummatootaa deebisuu waan hin dandeenyeef waan hin barbaanneef lamaanuu together waan hin dandeenyeef waan hin barbaanneef rakkoo kana umrii ofii tursiifachuudha jecha dhukkubni qabe tasiboo ta'ee odoo jiru akka waan qufaan qabeetitti kiniin filbeeriitti kennaa jiran ummatatti kun immoo namoota egzaazirbee godhaa jira kana akka sirnaatitti wayyaanee ka godhaa jirtu akka paartiititti wayyaanee ka godhaa jirtu garuu opidiyoon waan tokko dhugaa wanni isiin dubbattu jira kunis sirnicha keessatti namoonni jiran kiraa sassaabdonni sirnichi laaffataa akka jiru waan beekaniif to'annaa sirnichaatiin alatti illee as a free entrepreneurs wanni hojjechaa jiran jira fakkeenya jeneraal Yohaannis jeneraal Jooniin faanii akkasuma sirnicha keessatti dhageettii guddaan qaban garuu Eastern Command keessa yeroo dheeraa waan turaniif dubartii Somaalee Haawaa jedhamtu fuudhee jimaa warra biraa hunda keessaa baasee domineet godhee jira sochiin Oromoo monopolii jimaa isaan qaban kana waan dhoorgeef jecha naannoo sanitti jeequmsa uumuun dantaa isaanii isaan eegsisuudhaaf isaan fayyadaa jechuudha garuu osoo wayyaaneen laaffachuu baatte osoo wayyaaneen to'annaa kan qabaatu taate jeneraal Jooniin kophatti waan tokko godhuu hin danda'u jechuudha kanaaf wanni argaa jirru maali gara tokkoon wayyaaneen akka sirnaatti laaffattee laaffina saniif furmaata qabatamaa waan dhabdeef furmaata yeroodhaa maastaagashaa fudhachaa akka jirtu gara kaaniin wayyaanee keessatti namoonni dhuunfaa jiran jeneraal Joonii haa taatu jeneraal Abraa haa taatu abdiileen isaan ergatan haa taatu wanni isaan godhan laafina sirnaa kana waan arganiif laafina sirnaa kanatti fayyadamuudhaan dantaa mataa ofii eegsifachuudhaaf yeroo socho'an agarra jechuudha combination of the two the weak state and the aspiring entrepreneurs warri criminals ta'an kun criminal gang ta'an kun state collapsing takkahu kufaatiin mootummaa kufaatiin sirnaa akka dhufu barbaadan fidan jechuudha kanas sirriitti irratti wanni komentii gochuu danda'a Soviet Unionitti Yugoslaaviyaatti wanni ta'e maali yeroo jidduun laaffataa furmaata fiduu dadhabaa deemutti gaagama diinagdeetiif siyaasaa keessa yeroo seenaa deemutti warri qawwee naggatu bal'ate warri qabeenya mootummaa hatuu fi gurguru bal'ate kanummaa mootummaa dadhabina mootummaa san laaffisaa daran deemanii haalli ittiin biyya diigantu jira jechuudha kana gaa wanni nama mul'atu gaba kiyyaan I think kan ilaalcha uummataa irraayis wanni argartu kanuma jechuudha. Galatoo Bijaar gara keenya dhufaa jira Isqeel egaa waa'ee daangaa kana kaafneerraa
maal akka inni ta'e samma tokko tuquu yaalleerra. Mee itti deebineetu hiikoo kana akkuma amma Jawaar kaase waan tokko yaadanuu hirta. Waan kana akkamittiin gaafa hamma kana adeemu jechuudha. Fedha dhabuudhaanis haa ta'u, humna dhabuudhaanis haa ta'u, mootummaan giddu galeessaa kun to'annaa mooyyaanee jala kan jiru dhaabaa hin jiru waan kana. Wantoonni ta'aa jiran kun tokkoffaa waa'een weeraramuu Oromiyaadha. Isumayyuu haala itti fufaa ta'een, haala dhaabbachuudhaaf mallattoo tokkoyyuu kennaa hin jirreen weeraramuun Oromiyaa tokko. Lammaffaa immoo kanarrayyuu darbee immoo Oromiyaadhaa ala Oromoonni jiran immoo ari'atamanii kuma dhibbootaan ari'atamanii Oromiyaatti akka galan yeroo taasifaman kanatti. Kun lachuugaa miidhaadhuma Oromiyaarra ga'eedha jedhamee waanuma fudhatamudha. Gama kan biraadhaan immoo deebii guutummaa Oromiyaa keessa achiis darbee immoo addunyaarraa kennamaa jiru. Mootummaan federaalaa immoo keessumatti yeroo resource mobilizationii kana mootummaa federaalaa man jedhaan akkuma isaan of waamanitti sagaleen isaa dhabamuusa. Wantoota kana maal gooneetu walii wajjin hin qabnee hubachuu dandeenya. Akkamittiin ilaalamuu danda'u wantoonni kun maal agarsiisu waa'ee biyya kanaas waa'ee mootummaa kanaas maal agarsiisu wantoonni kun maaltu ta'uudhaaf adeema isa jedhu irratti waa'ee tiraajeektarii itti deebinaati. Garuu rakkoon kun rakkoon daangaas ta'e rakkoon Oromoonni buqqa'aa adeemuun mootummaa federaalaati kan ofiin jedhus dhaabuudhaaf fedha isa dhabuu humna isa dhabuu dhaabuu dadhabuunsaa kuni maal jedhama biyya kana keessatti mallattoo maalii jennee fudhannu kan? Gaaffii baay'eedha kuni hamma naa danda'ametti mee tokko tokkoon deebisuudhaaf ni yaala waanuma Jawaar jedhe irratti duukaa bu'ee gar tokkoon waan inni agarsiisu silallee gidduu jechaa turre mootummaan giddu galeessaa yookiis mootummaan federaalaa sun laafuusaa dadhabuusaa agarsiisaa jedhe dhugaadha. Laafuunsaa kun immoo dheengadda jalqabe miti laafuunsaa ture ergii jalqabe dhugaa dubbachuudhaaf gaafa 2005 jalqabee hinuma laafa ture keessumaa immoo Mallas Zeenaawii ergii du'eetii booda hinuma laafa ture waan inni laafuufis immoo hubachuudhaaf hin dandeenye jechuudha. Tokkoffaa sirnatu ture sirna wayyaaneen ijaartetu ture. Sirna wayyaaneen kun ijaarte wayyaaneen uummata Itoophiyaa keessaa murna xinnoo ta'eetu jiru sirna ijaarrate. Sirni inni ijaarrate kuni yeroo dheeraa keessa keessumaa immoo inni walitti qollofee baatee jiru sun namichi sun ergii irraatii ka'ee booddee gargar yaa'uudha jalqaba. Jalqabu gan inni gargar yaa'uu jalqaba laafuu waa'ee laafuu kana dubbachuudhaaf hin jedhee abuutuma sana keessatti iddoo adda addaatti gargar bahuu jalqaban. Gidduun isaa sun iddoo adda addaatti yeroo inni gargar bahuu jalqabu warra Finfinnee jiran, warra Maqalee jiran, yookiis warra duraanii warra boodee dhufan kan jedhamu wal gargar bahuun isaa gaafa jalqabu warri wajjiniin turan immoo kan akka OPDO, kan akka warra Amaaraa, kan warra Maaloo isa itti dhageessisuu jalqabe. Laafuun sun gidduu sun akka jiru itti dhageessisuu gaafa jalqabu isaan immoo harkifachuu jalqaban. Kun tureera jechuudhaaf hin jedhe laafuunsaa. Eessatti harkisu? Gidduu isa laafeerraatiiti lafatti galanitti harkisuu jalqaban. Yeroo dheeraadha ture kun. Yeroo dheeraadhaafiti waggaa 3-4 deemaa ture. Sirna abut sun ijaarrate sanatutu yeroo dheeraadhaaf laafaa dhufeetiti laafni sana keessatti qabsoon Oromoo sun inni yeroo dheeraadhaaf ka'eega. Yeroo inni ka'u immoo jalqaba wayyaaneen nan rukutaa jette. Akka muummichi ministeeraa dubbatutti lammatallee akka keessan deebinetti gooneeti rukunnaa jechaadha ture. Maaddaggim jedheeti dubbataa ture. Maaddaggimiin hin hafe. Yoo humnaan dadhabne immoo ofitti qabnaa jedhanii ababbalachuu immoo jalqaban. Ababbalachuu jechuun immoo kana goona sana goona kan jedhanii isaan dubbataa turan sila dubbadheedha. Amma maalitti jalqabanii jiru? Jeequudha jalqabanii jiru. Nama walitti naquudha jalqabanii jiru. Yoo namni walitti naqamee waa tokkitti waan nurkatti hafte sana itti dhimma baane itti deebinaa laata jechuudha. Maaltu harkattafe? Humna waraanaatu harkattafee jira. Humna waraanaa sana yoo jeneraala hundumaa ilaallee irra ta'e humna waraanaa sana command and control isa humna yoo qabaatanii waan jiraniifi kana gidduutti bu'aa buufannaa jedhaniiti kana itti yaalaa jiru. Innis hin ta'aa yoo jennee ilaalle rakkoo meeqa waan qabuuf innis waa ta'a jedhee yaadu. Garuu waan daangaa kun maal ergaa maalii godhee gara biraa maal agarsiisee innati naan jette dhumarratti maal mul'ise innati jette ergaa adda addaa yookiis immoo dhaabbilee siyaasaa yookiis ganda siyaasaa jechuudhaaf hin danda'ama kaampii siyaasaa adda addaatti
waan adda addaa godhe. Isa hundumaas keessa kan Oromoo duwwaa dubbachuudhaan fedha kanarratti. Tokkoffaa Oromoodhaa fi waa tokko himee jira. Waa'een buqqa'uu kunis, waa'een weeraramuu kunis waa tokko agarsiise. Dirmannaa uummataas waan jalqabaa wanti inni agarsiise Oromoon Oromiyaa malee biyya hin qabu kan jedhutti agarsiise. Maaliif yoo jette yoo kan weerare Sumaalee liyyuu poolisii ta'e kan miidhamu, kan lafirraa fuudhamu, kan qeenirraa fuudhamu, kan buqqa'u Oromoo ta'eetu jiru, kan rukutamu Oromiyaa ta'eetu jiru, kan ari'amus immoo uummata Oromooti Somaalee keessaatiiti. Kuni kan inni Oromootti hime, Oromoon biyya inni qabu biyyi isaa biyya Oromiyaa duwwaadha. Gaafa achi galu immoo namni akka inni itti simate agarraa jechuudha. Lammata immoo Oromoo duwwaatu jira, qofaatu jira Oromoodhaafi. Eewutu itti dirmate immoo Oromoodhaaf. Hamma har'a kana keessatti eewutu itti dirmate biyya keessaas haa ta'u, biyya bakkeedhaas haa ta'u, eewutu itti dirmate. Itti dirmachuu duwwaa immoo miti akka nama ajaa'ibsiisutti dirmate. Inni immoo maal himee jira Oromootti? Walii dirmachuudhaafis kan rakkate gargaaruudhaafis humna hin dhabnu, of geenya, of gahaadha, Oromoon of hin danda'a, 500 taanaan hin fudhata kan jedhutti Oromootti agarsiisee jira. Kophaa ta'uun yoo itti mul'ise iyyuu kophaa haa ta'u malee Oromoon of hin dadhabu jechuun waan lammataati jechuudha. Sadaffaan immoo hamaa kan hojjete kun kan karaa Somaalee karaa daangaa irratti dubbii kakaase kuni mootummaan federaalaa tarii hin beekamu jedheeti yaade. Akka amma dhaggeeffataa turre garuu beekuu isaa sanarratti kana sana waan jennu hin qabnu. Yoo dhaggeeffanne warra har'a dhaggeeffanne duwwaa miti. Yoo qeesii ortodoksiitu dubbata ta'e tokkuma dubbata. Yoo dubartii shamarran keessaati dubbatti ta'e sanuma dubbatti. Yoo jaarsa qotee bulaa ta'e kanuma dubbata. Yoo mootummaa Oromiyaa ta'e sanuma dubbata. Kan nu weerare, kan nu fonqolche, kan iddoodhaan nu kaase mootummaa federaalaa duwwaadha. Sagalee tokkittiidhaan itti dubbataa jechuudha. Waan inni mirkaneesse. Isa kaan nan dhiisa. Waan gara biraatti waan inni jedhu nan dhiisa. Waan warra Amaaraatti warra Maalootti nan dhiisa. Oromoodhaaf garuu waa tokko deebisee mirkaneessa wanti kun. Yeroo hundumaa yeroo dubbannu Oromoon saba guddaadha yeroo jennu hammam akka inni of guddaa ta'e, hammam akka inni walii dirmachuu danda'u. Of immoo ofirraa tiksuu hammam akka inni danda'u tokko agarsiisee jira jechuudha. Lammaffaa Oromoon jibba uummata kan biraa hin qabu. Jibba eenyurraatii hin qabu Oromoon. Sirna duwwaadhaan ni lolaan. Sababii kanaatii fi walitti dubbatee, jaarsi dubbatee, abbootiin amantii dubbatanii Oromoon nama tokkitti nama Sumaalee yookiis nama iddoo gara biraa ittiin bu'in jira. Saba guddaa, saba of beeku, saba seera beeku, saba seeraan bulu, saba kaayyoon bulu ta'uu isaatii agarsiisee jechuudha. Dhumarratti kana galaaf imeejii tokko jedhee sanan dhiisa. Hamma har'aatti mootummaa kanatu uummata ari'ata ture. Waan ati agartu mootummaatutu uummata ari'a, uummanni irraa baqata, uummata jeeqa, uummata gamanaa gamasitti ari'a ture. Har'a garuu waan nu argaa jirru uummanni uummata Oromoo irraatii ka'ee iddoo kan biraa miti uummata Oromoo irraa ka'ee mootummaan ari'ataa jira. Mootummaatu baqataa jira. Waa'een weerara kanaa kan inni agarsiisaa jiru mootummaa retreatii gochaa jiru. Mootummaa baqataa jiru. Laafuu isaa duwwaatu hin ta'in laafuu isaa kan beeketu dhalatee jira jechuudha. Waan hedduudha waan gaafanne kanuma jedhee sanan dhiisa asirratti. Galatoon egaa asirratti anis yaaduma tokkotti dabaleetanii tuqaa keenya sattaanutti dabarraa. Tu dubbannu waa'ee weerara daangaa kanarratti amalli wayyaaneedhaa tokko ammayyuu kan biraa hin hafne tokko jira. Yeroo hundumaa gaafa diinota irratti tarkaanfii fudhattu yookaan immoo gaafa warra isa mormu dadhabsiisuu barbaadu. Mootummaa wayyaanee wanti inni yeroo hundumaa hojjetuuf wanti inni yeroo hundumaa abbalatu jira. Inni kunis maa inni diina kee rukuttee erga cabsitee booddee wanta diinni kee gaafate sana yookaan immoo wanta inni naaf haa ta'u jedhee si morme sana immoo liqimsitee kan kee godhachuu. Tarsiimoon kun takkaa wayyaanee biraa adda ba'ee hin beeku har'as dhiisuu hin barbaadan. Ituma waan kana yaaluudhaaf hojjechuudhaaf yaalanii waan du'an fakkaata adeemsaanii. Yeroo
ABO mootummaa ce'umsaa keessaa rukutanii baasan ilaala. Wanti ABO'n uummata Oromoo bakka bu'ee teebilii irra kaa'ee waa'een Oromootii fi waa'een Oromiyaadha. Hundumti isaa ABO'n habadu maleessa maqaa OPDOtiin tokkoffaa Oromiyaa Instituutii goone irraa siin jenna. Yoo Oromoon immoo biyyeen qaba jedhee socho'e immoo mana hidhaa deemaa hin ajjeefamaa hin ari'amaa isuma beennu jechuudha. Afaan Oromoo afaan hojiitii siin jedha. Okay, erga afaan Oromoo afaan hojii ta'e afaanni kun afaan guddaa biyya kanaati. Mootummaan biyya kanaa sadarkaa giddu galeessaattis afaanuma kana dubbachuu qaba yoo siin jedhee namni kana dubbate mana hidhaa deema. Kun haafuu giddu galeessa irratti dhiisiiti. Kolleejota irratti, manneen barnootaa irratti, kilabii afaan Oromoo ijoolleen gurmeessan mana hidhaa deemu jechuudha. Kun immoo seeraan ala siin hin jedhu. Kun yaadi kun egaa hundumti isaa sabboontummaa Oromoo keessaa isa dhalate, gadameessa Oromoo keessa sabboontummaa Oromoo keessaa isa dhalate ABO'n wanta teebilii irra kaa'e. Sana garuu seeraan ala siin hin jedhani ofii isaaniitii fuudhanii instituutii goone irraa yookaan immoo jaarmeessinee irraa wanti kun fudhatama qaba hojjechuu hin danda'a siin jedhu. Fuudheetu waan san ofii isaati liqimsaa jechuudha. Liqimsee kan isaa godhateetu ittiin hojii hojjechuudhaaf immoo hin danda'u. Yoonni ittiin hojiin hojjedha jedhee akka inni itti deemuu barbaaduu fi fedhii mootummaa sanaa karaa isii hin deemsisu. Utaallee dhannee waan hundumaa dhiifnee immoo waa'ee rakkoo bara 2005 uumame yookaan immoo filannoo bara 97 akka lakkoofsa biyya sanaatti immoo ilaalaa ammas. Wanta mormitoonni fidatanii dhufan mormitoota gaafa isaan yaada isaanii dhiyeeffatan mormitoonni haala ifaadhaan haala addunyaan guutuun argeen biyyi gadi ba'ee sagalee kennee fi gaafa mormitoonni mo'atanii mormitoota hunda caccabsee fixeetu nama warra mormii ba'e ajjeesee hidhaatti naqeetu wanta mormitoonni jedhan hunda isaa hin fudhadhu jedhe. Ofii isaatii garuu wanta mormitoonni ajandaadha jedhanii kaa'an hundumayyuu fuudhee itti fayyadamuutti ka'e. Fakkeenyaaf waa'ee dargaggootaa fudhadhaa ilaala. Dargaggoonni yaadegiin biratti adeganyaa kashlabbee jedhanii hamma labsii baasanitti adeeman waa'ee dargaggoodha. Baay'ee xiyyeeffannaa ittiin kennan waa'ee dargaggootaa. Erga filannoo 2005 asitti Finfinnee keessatti waan dargaggoon isaan godhe, Oromiyaa keessatti waan dargaggoon isaan godhe gaafa argan galu liigii dargaggootaa, liigii dubartootaa, liigii maalii jedhaniitu biyya unkuruutti ka'ani. Waan kana hunda kuni akka itti yeroo sana OPKO dabalatee hamma gandaatti akka itti mormitoonni wal gurmeessan ture isuma jedhu fakkeenya kaasee dubbachuudhaaf. Waa'ee Oromoo fudhadha. Waa'ee Oromoo yennaa fudhattan egaa waa'ee maaster pilaanii keessa deebinee waan haasofnu hin qabnu. Maqaa maaster pilaaniitiin mootummaa federaalaa kan ofiin jedhu kun mootummaa wayyaanee kun Oromiyaa weeraree kan inni ittiin lafarraa fudhatu kun hafeetu gaafa Oromoon gaditti ba'ee ofirraa deebisuudhaaf sochii jalqabu Oromiyaatu Finfinnee gaafachuutti ka'e rivarsidii ta'e gara dugda duubaatti deebi'ee jechuudha dubbichi. Isa Finfinneen Oromiyaa liqimsa jettee kaate hafeetu Oromiyaan Finfinneen iyyuu kan kooti na jalatti hagaltu kan jedhutu dhufe. Sana jalaa lafa dhaqantu dhabame. Kanaaf lafi dhaqan waan dhabameef mormitoota namoota gameeyyii Oromoon qabdu hunda erga tume, erga ajjeese, erga biyyaa ari'atee booddee garuu ajandaa kana immoo kan koon godhadha jedhee fudhatee ka'e. Labsiidha jedhee diraaftiin dhiyeesse ilaala. Fakkeenyuma kennuuf jedheetan wanti sun garuu hojiirra ooluudhaaf baay'ee rakkisaadha. Ofii hojjechuu hin danda'anii namni kan biraan yoo hojjete immoo criminalizii godhu jechuudha. Maal jechuudhaaf hin jedhee amma wanti isaan godhaa jiran waa'ee border conflict kana maqaa lola daangaatiin wanti dhufe kunillee rakkoo isaan irratti dhufe fuudhanii daangaa EPRDF yookaan immoo daangaa addawaawii jedhanii ofii kan waaman daangaa sana keessatti daangessuudha barbaada. Maanni daangaan kun? Daangaan kuni isa Oromoon jedhu yookaan immoo saboonni biraanis isa jedhan hafeetu akka paartiin sun jedhutti akka deemamu. Innumti ati jalqaba mormite suni dhufee fuuldura kee akka taa'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma uummanni Oromoo wayyaaneen nan bittu yeroo jedhu infraastiraakcharii isheen diriirsite, caasaan bulchiinsaa isheen diriirsite, caasaan OPDOdha. Anaan bakkas nan bu'u dhufees naa wajjiniin hin hojjetu ija kootiinis arguu hin barbaadu kan jedhudha jechuudha. Kanaafi sadarkaa gandaatii kaasee hamma naannootti kan jiru hundumti isaayyuu jalaa jedheetu wayyaanee akka uummatiif wayyaaneen feesii wal godhan ta'ee jechuudha haalli jiru hundumtu. Amma wayyaaneen wanta kana mormii uummata keessa jiru akka ihaadeg liqimsee lolli sun ihaadegiin keessatti wal nyaatu gochuu maleessa akka yaanni uummataa mootummaarraa deebii argatuuf eeyyamamuu miti jarri kun. Amma fakkeenyaaf haalli isaan irra jiran keessumatti iyyuu
mootummaa haaraadha jedhamee kaabineetiin amma bakka bu'e kun erga hojii jalqabeeti wanti godhamaa jiru maanni wanti dhaga'amaa jirus maanni yaanni Oromoon qabu suni achi keessa seenee akka waan inni achi keessaa deebii argatutti kan inni dubbataa jiran fudhanneerra duraanii isuma yaadattani shororkeessitootadha jedhamee lakki shororkeessitoota immoo miti immoo ni deebi'anii mootummaa Eertiraatu nutti ergee takka ABO'tu kana godhee eenyutu sana godhee jedhanii wanti hundumtuu ta'uu dinnaanii deebisanii ofii isaaniiti erga mormitoota hidhanii erga ijoollee Oromoo miidhanii kumaatamaan ajjeesanii booddee ajandaa kana immoo akka waan ofii deebisaniitti kunoo bakka bu'aan keessan nu keessa jira akka jechuu OPDO'n gaaffii Oromoo adreesii godhaa jira akka jechuu isa uummanni Oromoo sila ganama hin fudhadhu jedhe sana deebi'ee akka inni fudhatuuf hojjaadhuma kamiinuu safaraatii sanatti akka Oromoon deebi'u sana akka inni fudhatuuf weerara godhamaa jirudha gam tokkoon wanti kun kanaafi maaliif waan amma kana kaasuu dhaqee wayyaaneen yeroo hundumaa wanti isee biraa hin deemne maa inni diina isee erga rukuttee kuffistee booddee ajandaan inni itti mobilaayizii godhe maanni kan jedhu sana fudhatanii ofii isaaniitii itti fayyadamu amma al tokko akkuma argitanii namoonni wal falmii kaasu OPDO'n amma jiru kuni akka waan inni gaaffii Oromoo adreesii gochuu danda'uuf hin dandeenye maanni kan kana fide gaaffii Oromoon kaase kana fakkeessee fudhattee liqinsee as deebi'uu isaati jechuudha siistamiin kan inni godhaa jiru. Egaa kun kana ta'eetu jiru rukuttaan daangaarraa kun immoo warrumti sagalee jeenuinii Oromoo dhageessisuu barbaadan paartiidhuma sana keessatti illee okay haa ta'u waanuma achi keessaa dhufe illee hin fudhanna yooti jette immoo warri achi keessa jiru suni tasumayyuu humna akka isaan hin qabaanne ajandaa sana uummatatti argisiiste warri dubbatan immoo akka isaanii namoota diigumsaa ta'anii fi akka isaan biyya hin fayyannetti criminalize gootee jarammoo of keessaa darbachuu akka dandeessu haala kanaani kan wanti hundumtuu hojjetamaa jiru. Wanti daangaarra jiru kun egaa akkuma warra OPDO sirra deddeebi'anii himatanii rakkina mootummaa sanaa kan reflektii godhu malee rakkina uummataa kan reflektii godhu isa amma aangoo qabatee jiru kanatu rakkina kana uume uummannis kan himataa jiru kanadha. Warri taajjabdoonnis kan haasa'aa jiran waanuma kanadha. Egaa kanumarra dhaabbannee qabxii keenya isa lammaffaatti dabarraa garamitti adeemaa jirraa maaltu ta'uuf deema amma fakkeenyaaf egaa maaltu ta'uuf deema qabxii dhutti dabarra fakkeenyaaf mootummaan kuni wanta garagaraatti fayyadameera sila isqeellatti fakkaata kan waan kana kaase meeshaa garagaraatti fayyadameera. Meeshaan kun maanni waa'ee guddina diinagdeetti fayyadameera mootummaan kuni duraanii ani demokrasiidhaaf waan dhaabbadhuu fi sirna demokrasii biyya kana gonfachiisuudhaaf hin hojjedha jedhee sun hin saaxilamee demokrasii homaa akka inni hin finneen argamee isa booddee immoo lakkii ani misooma biyya kanaa fiduudhaaf kan hin hojjedhu demokrasiin wanta lammataati dursee namni akka nyaatee buluufan hojii hojjetaa jira jedhee namni beela'eetu gargaarsa biyyi sun gaafataa jirti yeroo hundumaa kunis hin taane meeshaattis fayyadameera mootummaan kun meeshaadhaan nama sodaachisee bulchuudhaaf amma immoo waa'ee weerara daangaatu jira akkuma nuyi kaafnee haasofne egaa maaltu hafeef mee mootummaa kana mootummaan kuni wanta qabu hunda fayyadameera mee jalqaba achirraa kaana wanta qabu hunda fayyadameera waa'ee riiformiis kaafnee haasofnu mees keessatti riiformii goona jedhaniiru riiformiin ni godhe maaltu ta'aa jira yookaan immoo gara fuulduraatti maaltu ta'uuf deema waan kanarraan kan ka'e Jawaar mee jalqaba sirraan ka'aati jalqaba humna qaban hunda duguuganii itti fayyadamaniiru jarri kun risoorsii qabu jedhaman kan siyaasaas kan diinagdees kan loltummaas kan intelligensiis jedhiin duguuganii itti fayyadamaniiru jalqaba mee waa'ee kanaa xiqqoosee yaadatta kenninu erga kana jennee booddee immoo achumaan wanti akka yaadarratti kennitu ati barbaadu maanni garamitti adeemaree haalli kun waan amma jiru kana keessa mootummaan giddu galeessaa gad dhabaa jira jenneerra garamitti adeemaa jiraree maaltu jira? Humna qabu hunda guutuutti fayyadamee jira yoo ka jennu taate kufeera jechuudha. Humna amma tokko ni qaba. Egaa akkuma yeroo adda addaatti haasayaa turretti mootummaan utubaalee pillars irra ejjatu qaba. Akkuma ati kaafte ideologically bankrupt ta'ee jira. Utubaalee jiran ideologiin tokko security'n lama diinagdeen sadii foreign support afurii political party fi institutionii adda addaa kun jiran jechuudha. Jajjaboon garuu warra afran kana. Pilarii jiru yookiin immoo utubaalee jiran kana keessa yoo fudhanne ideologically bankrupt ta'ee jira. Akkamitti bankrupt ta'e?
dura kan isaan jechaa turan gama economic ideology and political ideology. Politically mirga sabaaf sablammoota eegsifna kan jedhu ture kan isaan aangootti fidee aangoorra ittiin power consolidate yookiin immoo aangoo akka jabeeffatan kan isaan gargaare. Mirga sabaaf sablammoota warra eegsisu hin ta'in warra mirga sabaaf sablammoota cunqursu akka ta'an ifatti sochiin naannoo Amaaraatii fi sochiin naannoo Oromiyaa sirriitti itti agarsiisa jechuudha. Kanaaf ideoloojiin sun jalaa kasaareera. Kan lammataa sabaaf sablammoota jidduutti nutu nagaya buusaa nu malee nageenyi hin jiru kan mallasaanis wayyaaninis jechaa turte. Warra sabaaf sablammii jidduutti nagaa eegu osoo hin ta'in warra nagaa dhoorku walitti buusu ta'ee jira jechuudha mul'atee jira. Maayindi weeki hedduu diskaawunt godhuu hin qabnu yeroo dura amma mallasaan faan dhufanitti walgaarreeffannaan guddaan kan ture Amaaraaf Oromoo jidduu waan ta'eef warri fagoo irraa dhufe kun at least jidduu ta'anii walitti nama fiduu danda'an kan jedhu abdiin ture keessattuu namoota xiqqoo gameeyyii ta'anii fi warra faranjoota warra adda addaa keessatti. Ammas warra akkas godhu osoo hin ta'in warra sabaaf sablammii walitti buusu akka ta'an beekame bankirrapted. Ideoloojii sabaaf sablammii mirga sabaaf sablammii jedhu san amma namni dhaggeeffatee fudhatu hin jiru. In fact amma warruma wayyaaniitiitu Tigiroota xiqqoo ajajaa malee nama tokko kawaa isanii dubbatu agartu. Viidiyoon hin jettu, baadeen hin jettu, namnummaan kan afaan baafatee namni isaan dhagan waan hin jirreef san jechaa hin jiranii jechuudha. That's void. Ideological pillar is gone. Pilariin biraa guddaan isaan qabaachaa turani ka dinagdeeti. Ka dinagdee isaan ni cimaa jechuu osoo hin ta'in dinagdee gama lamaani. Tokko mirga ummata haa cunqursinu malee bari ummata kana mirga demokraasii haa kennuu fi dhabnu malee bari garaa guutaa fi jirra. Beelessaa hin jirru. Dinagdeen guddataa jira eventually modernization theory kana itti taphachuudhaan amma dinagdeen isaa biitti tun osuma guddataa deemtuu xiqqoo jennaan gara demokraasii ceeti. Jedhanii nama biyya keenya illee amansiisuu baatan faranjii tana sirrimatti amansiisatee ooffataa ture mallas. Kanaaf sochiin qabsoo Oromoo kun bifa haaraan hoggaa ka'u utubaan jamaan faasii fi qottootti qabannee itti seenne kamenni mitoloojii dinagdee san dha'udha. Nama hunduuf duuba deebiseetiin waa akka waa yaadattan barbaada. Osoo yeroo Obaamaan dhaqe sanitti summer of 2015 natti fakkaata. Maallaqa guddaa itti baasanii global irratti branding Itoophiyaa branding waan jedhamee hojjetamaa ture. Itoophiyaa rising yaadattanii miti. Faranji Bilgeet faan China jettanii Itoophiyaan bar China bira dabarteedha ture Bilgeet. Wayyaanee osoo hin ta'in faranjiin isaaniif afaan baafattee haasoo turte jechuudha. Sochiin Oromoo kan agarsiise maali? Tokkoffaa dinagdeen kun namoota muraasatu irraa fayyadamaa jira. Lammaffaa akka isaan jedhanitti kan guddataa osoo hin ta'in hoomacha danfaa jiru ka xiqqoo yoo hafuura jalaa baaftuuf jedhee gaddeebu akka ta'e sochiin Oromoo agarsiise jechuudha. Akkam gochuudhaan irra deemuun hin barbaachisu. Gama tokkoon expenditure side baasii bombaa baasiidhaa bal'isuudhaan kan galii immoo dhiphisuudhaan laaffisee jechuudha. Kuni political crisis gaagama siyaasaa fidee amma immoo akkuma agartu rakkoo biraa keessa seensise. Gama dinagdeetiin laaffate. Gama foreign service illee laaffataa jira gara foreign policy gara deeggarsa biyya alaatiin akkamitti. Wanti Ameerikaan, Britain, warri kun warri Awurooppaa illee biyya mootummaa san deeggaraniif of course kan deeggaraniif mootummaa jabduu naannoo san dhiittee nu bulchitu waan jedhaniif. Mootummaan sun jabduu osoo hin ta'in goojjoo cirracha irratti ijaaramte akka taate qabsoon Oromoo itti agarsiise. San qofaa miti keessatti sana amananii malee hawaasa ofiititti illee constituency Ameerikaa jirutti illee Awurooppaa jirutti illee wanni isaan himaa turan maali? Barga mootummaa illee sirna abbaa irreeti haa ta'u garuu isa developmental dictatorship yaada jedhu kennaa turan. Amma mootummaa guddataa hin jirre ta dimokiraatawaa illee ta'aa hin jirre waan taateef faranjummaan as bahee mootummaan tun guddataa jirti mootummaan tun deeggaramuu qabdi jedhu tokko hin jiru. Yoo ammaatti amma maal jedhanii nu gaafatan dhugaa agarru so what is alternative filannaan jiru maali kana jechuun maali kufuun isii waan hin oolle kan harka jala qabuu qabna maaliif wanni biraa waan hin jirreef wanni isii bakka bu'u waan hin jirreef. Gara diplomaasiitiin illee ideoloojii wanni pillar of power isaanii dipleet ta'aa jira. Kan biraa barbaachisaa kan ta'e security apparatus humna tikaatii fi humna waraanaa jechuudha. Humna tikaatii fi humna waraanaa akka qawwee qaba. Lakkoofsi isaa gara 170 akkasiin dhiyaata. Kana gara kiflatoorii takka diviizhinii 20 lakkaa'ama. Diviizhinii 20 keessaa 18 Eertiraa jira. Lama qofa akka bakka adda addaatti facaasanii uummata ittiin shoror keessan. Rakkoon humna security jira amma. Rakkoon humna security maali? Tokko humna guddaa san Eertiraa irraa fiduu hin dandeettu maaliif eessumni isaanii achii gaditti fiiguun isaa waan oolleef. Ka gadii kun jalaa dhiphataa jira.
biyya keessatti kan isaan uummata ittiin cunqursaa turani poolisoota naannootii fi taataaqii ture. Ifatti torban irraa kana kan mul'ate naannoo Amaaraatti bara deeggaddaa bara ammoo Oromiyaa keessatti kan mul'ate maali? Local security loyalty inni TPLF qabu irroortee dhabamee jira. Laaffatee jira. Poolisiin Oromiyaa viidiyoo san hin qabne malee faraan agarsiisuu danda'a. Ifatti uummatatti makame torban dabre waggaa lola keessatti illee uummatatti makame. Sochii diddaa keessatti abbaan biyyaa Oromoodha. Wayyaanii down jecha uummatatti makame jechuudha. The same in Amhara region. Kanaaf security pillar of security is not gone completely in deemne. Completely hin kufne. Akka diinagdee lakkaanitti baay'ee hin kufne. Haa taatu garuu keessi isaa horoqaa deemaa jira. Makalaakaa daangaa Ertiraarra jiru keessa harki 8 maal ka ta'u Amaaraaf Oromoo. Maaliif gara biyya jidduuleessaa yoo galchan tokkichi waan waraana itti nafneef. Amma reefu naa gabaasaa turan. Waraana Baabbilee jiru keessa halkanumarraa nam 5-10 badaa jira namni. Kuni security isaanillee depleet ta'aa akka jiru kan si agarsiisu jechuudha. Kanaafi keessi isaa kun horoqaa deemaa waan jiruufi sababa itti horoqaa'uu kana laaffachuu kana ittiin dhoysitu baandeejii faashaa ittiin dhoysitu barbaadaa jirti. Faashaan kun immoo itti garagalaa jira. Faashaan biraa kan fakkeenyaaf abdiilee itti fayyadaman kun. Rakkoon amma abdiilee garuu maalitti agarsiise? Tokkoffaa warra biyya alaatitti illee mootummaa wayyaanee kan milishaa ofiituun to'anne akka taate. Nu harka keessaan qabnu jedha. Mee laal waama isaan haasa'u waama tafariin eenyu nagarii leencoo haasa'u laali. Gaaf dura abbaa nama waraanu hin beeknu jedha. Itti aansee liivi poolisii Somaaliitti yaamane. Kana garuu abbaa ajaja hin beeknu jedhe. Kun maaloo hima uummata biyya alaatitti? Mootummaa wayyaanee innaa dadhabuutirra to'achuu akka hin dandeenye agarsiisa jechuudha. Gama qabsaa'ota Oromootiin immoo kan baay'ee wayyaanee miidhaa jiru jira. Yeroo isaan sababa uumanii as bayan hunda hireetti fayyadamu jira. Fakkeenyaaf deep reform jedhanii maali jijjiirama gadi fagooti. Jedhanii waggaa dhufanitti keessa deemuun hin barbaachisu advaanteejii fudhatamee jira. Yeroo lola naannoo Somaaliidhaan dhuftee nutti himantu advaanteejii itti fudhatametu jira jechuudha. Gara fuuldurallee mala feetee yoo akkasiin hin fiddu taate advaanteejii isin nurra fayyadamuu deemsan moo nutti fayyadamuu dandeenya. Maaliif? Victory comes when preparation meets luck. Isin hiree si umti atitti qophoofta culullee taatee dhaqqabdee ija keessaa fuutee deemtaan jechuudha. Kanaaf haala amma jiru kanaani mootummaan tun deebitee of ijaaruu hin dandeessu. Kana jechuun garuu laaftutti ani dadhabe jettee harka kennitee deemtii miti. Inumaahu aadaduma laaffataa deemtuun faashaa miti waan birallee waan summi ta'ellee fidaa deemti waan uummata miidhu fidaa deemti jechuudha. Kanaaf uummanni keenyas uummanni bakka adda addaatis sirnattii tanarraa dhiibbaa buusuu hin qabu. Amma buleen keenya tokko akka jaan jira. Mootummaan tun yoo kufne daddaftee kuftii kanaafuu rakkoo uumama. Waan adda addaa wanni jedhamu jira. Itti haadhiif nu jarmoo viidiyoo kanaan deemama. Waan tokko beeka. Hamma wayyaaneen aangoo jirtutti. Okay? Hanga isiin militarii fi security harkaa qabdutti. Hubadhaa wanni jijjiiraman jiru. Militarii har'allee kan ajaju Saamoraa fi Gabradiillaadha. Intelligensii kan ajaju ammallee Getaachoo Asaffaati. Diinagdee kan harkaa qabu isaani. Ammallee piilaariin barbaachisaan kun ammallee haalaaffatu malee kan harkaa qabu jira. Hanga jarri jirutti abbaa fete angorra yoo keessu taate hanga sirni kun laaffatee takka harka micciirree harka kennee dhugaa Oromoo galchutti takka humoo bakkaa fottoqee sirni dhugaa Oromootii fi dhugaa sababa sablammoota biraa jaaru bakka kaayamutti lakki asumatti dhaabnee deemuuni akka isiin deebitee of ijaartee uummata fixxuuf karaa banuu yoo ta'e malee furmaata biraan qabu kan warratti hin dhaaban. Galatoomi Jaar Isqeel gara kenne dhufaa jira. Amma gaa wanti baay'een ta'eera keessumatti iyyuu erga sochii Oromoo booddee labsii yeroo muddamaa kun kaafamee booddee labsamee erga kaafamee booddee jechuu kooti. Wanti baay'een ta'eera wantoota ta'an kana nus tokko irraa kaafnee haasofnee maal akka isaan agarsiisanis himneerra. Amma gaa maaltu hafame garamitti adeemaa jirra filannoon jiru maal fa'i maaltu sitti mul'ata raagaraa akka raagduuftuu hin ta'in wantoonni amma jiran kuni garamitti geessaa jiru biyya kana. Inni mootummaadha jedhee aangoorra jiru garamitti adeemaa jira biyyi immoo garamitti adeemaa jira. Maanni opshiniin jiru immoo filannoon jiru maal fa'i warri aangoo harkaa qaban egaa wanta illee isaan dhiyeessanii baay'ee waan hojjetaafii jiru hin fakkaatu filannoon isaan harkatti hafe maa inni meemma fakkeenyaaf egaa
waa'een vaayolensiidha kan inni waan irra deebinee haasofnu hin qabnu. Erga waggoota lamaan darbeeti namoonni ajjeefaman lakkoofsaanii garmalee guddaadha. Oromoon baay'ee ajjeefame baay'ee fidhame. Amma immoo keessuma bahee waa'een daangaa kun rakkina kan biraadha fidee dhufaa jira. Maalti isaan hafame harka isaanii irratti maal tafee jira jarri kun isa dhumaa jedhamee wanta harka isaanii irratti hafe maayinni jaarigaa waan tokko tokko kaaseera. Maalidha kan isaan deebisanii gurgurachuu danda'an? Meeshaan siyaasaa isaan deebisanii gurgurachuu danda'an jira. Yookaan immoo meeshaan ittiin fudhatama argatan kana booddee deebisanii ittiin fudhatama isaanii horachuu danda'an maaltu harkatti hafee jira jara kana? Biyyi kun immoo gara kamitti deemti? Isaanis garamitti adeemu haala kanaan? Baay'ee harkatti hafee hin jiru waan amma Jawaar jedhe gararraa waan harkatti hafeenis argaa hin jiru. Atis keessa deddeebitee silas immoo keessa deddeebinee waan jenne qabna. Mootummaarra turuudhaa fi waan inni qabaachuun irra jiru waan adda addaatu jira. Yoo gara mootummaatiin maal qaba jennee yoo ilaalle akkuma hamma yeroo dheeraadhaan dubbataa turre waan rakkoo daangaa kanarratti hundaa irratti akka ilaalletti mootummaan kun waan afaan Ingiliziitiin multi-dimensional crisis jedhan sanatti keessa jira. Isa amma baay'ee isaa dubbateera Jawaar keessa deddeebi'een dubbadhu maaliif akka inni gaaga'ama sana keessa jiru. Mootummaan gara biraa waan inni qabaachuun irra jiru warra miilla arfan kana duwwaatu hin ta'in miilli arfan sun immoo fudhatama legitimacy kennuufiit irra jira. Yoo isa hin qabu ta'e isa of keessaa fixaa jira ta'e mootummaan sun turuudhaaf akka hin dandeenye uummanni waggaa 3,000 jalqaba waggaa 1,000 2,000 duraatii jalqabee bareera. Hammam akka inni fudhatamni kun barbaachisaa ta'e. Nu malee nagaan hin jiru kan jedhu. Nu malee dinagdee kan fiduu danda'u hin jiru. Nu malee demokiraasii kan fiduu danda'u jedhu kun hundumtuu uummataa wajjin kontiraataa keessa lixuudhaaf fudhatama sana yookiis legitimacy sana fudhachuudhaaf godhamaa yeroo dheeraa keessatti kan abbootti godhataa turedha. Yeroo dheeraadhaaf wal duukaatu hin ta'in irraa jalaan godhataa ture. Yeroo tokko jalaa dhumu isa tokko gochaa ture. So legitimacy crisis kanatu jira. Inni immoo lama gar lama qaba legitimacy kun. Kan biyya keessaa jira, kan biyya alaatii argatan jira. Mootummaan Itoophiyaa kan biyya alaatii akka inni yeroo dheeraadhaaf argataa ture seenaa isaa keessatti hin beekna. Dhuma kanarratti warra lixaatii fi warra chaayinaa irraatiiti hamma tokko argataadha ture. Biyya keessaati garuu inni natu nagaa isinii buuse, natu dargii isinirraa kaase, natu demokiraasii fiduudhaaf adeema, natu biyya guddisaa jira jedhu hin dhume namni karaa sana argataa hin jiru. So kan hafee fi jiru humna duwwaadha. Humna sanas keessa lixnee yoo ilaalle, humna waraanaa sana keessa lixnee yoo ilaalle, hammam akka inni deemuu danda'u dubbachuudhaaf hin dandeenya garuu kan amma hafee fi jiru. Kan mootummaan kunis tora'aa jiru isatti dhimma baheetan inni iddootti deebisa kan jedhudha. Labsiin yeroo hatattamaa sunis kanuma keessatti kan ilaalamudha jechuudha. Kana keessaati kuni gara mootummaati. Gara mormii immoo maaltu jira? Sili dubbadheera amma dheeresseen dubbadhe. Tokkoffaa mormiin kuni isa popular jedhanidha. Namatu kaasaniti. Yookiis iddoo propagaandaa adda addaatu kaasaniti. Achiitii ol dhufe. Achiitii ol guddateeti mootummaa gaaga'ee jira jechuudha. Tokko isadha kan ilaaluun irra jiru. Lammaffaan dammaqina qaba nama isaatu. Isa mormu kanatu waan fedhus hin beeka. Eenyu akka dura dhaabataa jirus hin beeka jechuudha. Diina isaas hin beeka. Waan barbaadus hin beeka. Mormii akkasiitiin kan ka'e uummata akkasii hammanni waan barbaadu sana argatutti irraa deebisuudhaaf hin dandeessu jechuudha. Sadaffaan hamma yeroo ammaa dhiyoo kanaatti yoo mootummaan mormiin itti ka'e warra geggeessitoota isaa irraa fudhatee irraa ari'ee mana hidhaatti naqee gad deebisuudhaaf hin danda'a ture. Amma mootummaan kun geggeessitoota kan geggeessan kanaan biyya keessaa ta'u biyya alaatii tokko ta'anii warra geggeessaa jiranii harkarra kaa'achuudhaaf hin dandeenye. Eessa akka jiran hin beeku. Eenyu akka ta'anis hin beeku. 150 fuudhee dargaggoo 150 fuudhee mana hidhaatti yeroo naqu yoon akkuma kanatti hammaare keessaanis nan qabadhaa jedheeti. Inni somaa gochuuf hin dandeenye argachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafi waan amma inni keessa jiru garlachuu isaatiin yeroo ilaallu mootummaan akka kana laafee waan tokkittiin harkatti hafee gaafa jiru Hannah Arendt isa dhumaati jette waan humna mootummaa isa darbee waan hin jiru jetti. Isa darbee wanti dhufu hin jiru. Isheetu harkatti hafee jira.
So kana keessatti maaltu ta'uudhaaf adeemaa innati jette humna mootummaa kana humna waraanaa kanatti dhimma bahee biyya bulchuudhaaf kan inni ka'uudhaaf danda'u achi hin geenye. Sadarkaa tokko tafee jira. Innis immoo maali? Humni waraanaa kan mootummaan ijaare kuni sirna seeraa kana constitutional orders jedhan kana. Isatu gaaga'ame isa oolchuudhaaf jecha humna waraanaa mootummaa akka jirutti dhuunfatee fudhachuudhaaf hin danda'a jedhee bahuudhaaf hin danda'a. Maal jedheeti ba'a? Legitimacy karaan ittiin barbaadu. Sirna heeraa kan ijaarame constitutional order sanatu gaaga'ame. Isatu jeeqame. Warri politikaa deddeemsan kun warri siyaasa deddeemsan kun deemsisuuf hin dandeenye jedhee fudhachuudhaaf. Achi garuu hin geenye. Utuu achi hin geenye waan inni godhuudhaaf adeemu tokkotu jira. Maaltu ta'uuf adeema waan ati jetteef hin jedhe. Amma yoo biyya keessa ilaalle federaalli waa dubbataa hin jiru. TPLFnis waan baay'ee dubbataa hin jiru. Waan isaan dubbatanis immoo nuyi homaa hin qabnu. Horiis hin qabnu. Nuyi beelaan dhumuudhaaf jirra kan jedhanidha. Garuu kan amma achi keessaa dawaa'ii keessaatii bahee uummatnis dhaggeeffatee kan itti dubbataa jiru uummatatti. Gar tokkoon OPDOdha. Gar tokkoon immoo kan warra Amaaraati ANDM sanadha. Maqaa isaanii yaaddu. Isaan kanatu dubbataa jira. Warra daangaarra jiru. Warra gidduutu hin ta'in warra daangaarra jiru. Tarii yaada kooti kun. Tarii isaan kana lamaan keessaa kan uummatni dhagahaa jiru. Fakkeenyaaf Lammaa Magarsaa yoo muummicha ministeeraa biyyaa ta'ee inni deebisee galchuudhaaf hin danda'a kan jedhu gochuudhaaf hin danda'u. Maaliif amma kan namni dhagahaa jiru isadha kan jedhudha. Isa egaa sadarkaan ta'u kan hafe humni mootummaa wattaaddara harkatti galuutu irra jira jechuudhaa fi kanatu hafe waan sirna siyaasaa isaan ijaarratan keessaati waan hafe amma dhagahamaa jira kan jedhan keessaati isaaniin itti fiduudhaaf hin danda'u. Xilq mattaadas inni isaan jedhan maal jedhu isa inni duraanii xilq mattaadasiidha ture miti. Amma immoo xilq jechaa jiru. Xilqiin kun suni isa kana ta'uudhaaf hin danda'a. Uummata abbaa biyyummaa dhagaafattu sootii kunoo abbaa biyyummaa kana immoo kunoo OPDOdhaa kennineerra kan jedhu sun dhufuudhaaf hin danda'a. Kanaachi waan harkatti hafe hin jiru kanumadha kan natti fakkaatu. Tokkittiin kan harkatti haftee jirtu isheenuu hin tolti jechuudhaaf miti. Kan harkatti haftee jirtu qawwee baattatee kan jiru sana duwwaadha jechuuf hin jedhe. Galatoomi as keessaa tun bahin egaa waan amma biyyi keessa jiru kaasneerra waan ta'eef waa'ee irreechaa irratti yennaa yaada qabaattan yaaduma gaggabaabaa kenninee bira dabarraa. Waa'ee irreechaa ilaalchisee egaa wanti amma jiru keessumatti abbootiin gadaadhaa gumiin abbootii gadaadhaa haalatti ayyaanni kun adeemsifamuu qaba jedhan baasaniiru. Kan wanticha harkaa qabus immoo isaanii. Irreechi immoo egaa akkuma beekamu yeroo waggoota muraasa asitti baay'ee lafatti Oromoo wal ga'u ta'aa dhufeera. Kanarraan kan ka'e warri aangoo irra jiranis waan kanatti yeroo muraasaaf fayyadamaa turaniiru. Ammas immoo itti fayyadamuudhaaf yaalii garaagaraa godhaa turaniiru. Waggaa darbe immoo gaaga'amni uummata keenya irra ga'e gaaga'ama kana jedhamu miti. Wanta sammuu keenya keessaa hin banne, wanta sammuu uummata keenya keessaa hin banne rakkina guddaatu nurra ga'e waggaa darbe. Waa'ee kanarratti waan tokko odeeffannoo yoo abdeetii nu godhee yookaan immoo wanta jiru yoo odeeffannoo tokko nu kennuu barbaade Jawaariif hin carraa kennamu. Adiin odeeffannoon baay'een already kaleessas har'as gara miidiyaa adda addaatiin dhiyaataa ture. Wanni barbaachisaan irreessi calaqqee sabboonummaa Oromooti. Mootummaan kun ukkaamsurraa hamma dhuunfachuutitti sammooda haga nama fixuutitti deeme jechuudha. Warri irreessi yeroo dheeraadhaaf dhaqaa turtan akkuma beektanitti gaafa duraa akka namni hin hirmaanne nama dhaqu hidhu nama tumuu ture baroota 2000 duraa irratti gara booda irratti abbaa itti ta'uudhaaf haala itti deemame agarta. Bara dabre kan nama ittiin fixamee jira. Kanarratti hundaa'uudhaan irreessi barana akkam ta'uu qaba kan jedhu hoggansa gumii abbootii gadaa jalatti mariin qaamota dhimmi kun laallatu jidduutti godhamaa ture ji'a jahan dabreef. Marii kanarratti hundaa'uudhaan haalli qaamolee hundaaf fudhatama qaba jedhamee yaadame waliigaltee irra gahame. Kanaafis immoo qophaa'inni itti godhamaa ture. Haaluma kanaan humni federaalaa tokkolleen naannoo irreessatti akka hin argamne
waliigaltee irra gahame. Lammaffaa nageenya kan eegsisu poolisii Oromiyaatii fi foollee abbootii gadaatiin filaman ta'ee poolisiin Oromiyaa hidhannoo tokkoon akka naannoo sanitti hin dhiyaanne kan jedhamu walirra gahame. Bifuma saniin ayyaanni guutuutti akkuma aadaan ajajutti kan abbootii gadaatiin geggeeffamu akka ta'u ayyaanichi ayyaana kadhannaatii fi yaadannoo akka ta'u waliigalamee jira jechuudha. Kuni waan waliigalamee lafa kaayame. Kanarratti waan tokko argaan jira. Tarii warra waan kana hedduu quban qabne waan barreen gaddaas waan ta'e hedduu quban qabneef tapha fakkaachuu danda'a. Warri akka Lammaa warri akka Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo barreen gaddaa keessa turan. Dogongora hojjetame kan qaawwa diinaaf bane sirriitti beekanii jechuudha. Barreen gaddaa qondaalli siyaasaa tokko akka hin dhiyaanne waliigaltee irra gahameet waraanni federaalaa akka hin seenne waliigaltee irra gahamee akka waraanaatti illee ifatti bahamee miidiyaatti himamuu baatus waliigaltee irra gahamee ayyoon kana kijibe Abbaan Gadaa Bayyanaan bayanii dubbatan Lammaan bayanii dubbatan. Waliigaltee irra gahamee waliigaltee san Muktaar Kaddiirfaan diiganii diigumsa saniin Abbaan Gadaa hin bahu jedhee didee dhaqee ammas dura hin bahu waliigalteen diigame jedhee didee isheetu dhaamti kan bulchaa shawaa ba'aa ture kan house speaker ta'e kan kunii fi Ibrahim Haji akkasumas poolisii itti aanaa ayyaa poolisiin fakkaate yeroo san ka amma gara walisootti ramadame kun diinaaf qaawwa bananii hayyama abbootii gadaatiin malatti fedhii ummata hirmaatee saniin hin malatti ajaja wayyaanee fudhatanii achitti bahuudhaan dogongora qaawwa diinaaf banan jechuudha. Qaawwi kun akka irra hin deebi'amneef full review'n godhamee haalli irratti waliigalame jira. Waliigaltee kanarratti cichuudha barbaachisaa. Cichamellee ni deemama. Kun yoo diigame immoo rakkoo uumamuu danda'u ni beekama. Kana qofa osoo hin ta'in keessattuu haalli amma yeroo ammaa keessa jirru kun yeroo wayyaaneen akkuma reefu jennetti kaabaa kibbaan bahaa dhihaan uummata keenya irra duulchisuu barbaadu kana keessatti qaawwi kamiyyuu kennamuu hin qabu jechuudha. Qaawwa kamiyyuu kennuu dhabuu keessaa tokko waliigaltee godhame. Humni federaalaa akka hin argamne, humni poolisii Oromiyaa hidhannoo malee akka hirmaatu, qondaalli mootummaa tokko akka haasaa hin goone kan jedhu waliigaltee lafa kaayamedha jechuudha. Kanarratti hamma daqiiqaa kanaatitti namni yaada kana diige hin jiru. Lammaan haa dhiyaatu maal kan jedhu nan laala. Lammaanis dhiyaannoodha jechuudha. Fedhii hin qabu. Maaliif rakkoolee jiran rakkoolee mudachuu deeman ni beeka. Lammaan nama intaltu wasiila isaa achitti jalaa wareegamte. Kanaaf warri waan kana ho'isuu barbaadan I think itti yaaduu danda'uu qaban. What could go wrong? What could go wrong? Dogongora maaltu uumamuu danda'a ka jedhamu san yaaduun barbaachisaadha. Seenaariyoo baay'eetu irratti yaadame. Poolisoota jajjabootu irratti ramadame. Warra dandeettii qaban muuxannoo qabanii abbootii gadaa wajjin sirriitti irratti qophaa'aa deemaa jiran. Itin garmaan wal qabatee wanni tokko kaka'aa jira. Kunis akka waan namni abaluurraa jibba qabutti wanni dhiyaatu. No, dhaga'a. And listen. Waggoota afran dabreef waan dubbataa jiru jira. Qabsoo kana keessatti opidiyoon qaama sirna kanaa waan taateef jabeessuunii fi sirna isan jalaa futtaasanii as baasuun as an agency as an institution is very important. Garuu namoonni jajjaboon lammaanis haa ta'u namoonni as bayan abii hundi isaanii bu'aa qabsoo bilisummaa Oromooti. Har'a miti kan isaan sirna san keessatti dhalatan. Sirna san keessa turan. Wanni isaan as bayanii jajjabaatan isaan qofa osoo hin ta'in sadarkaa gadiititti namoonni afaanillee taatu jajjabaa ta'an as bahuu danda'anii jiran. As bahuu kan danda'an garuu waan qabsoon uummata Oromoo jabaatte. Qabsoon uummata Oromoo jabaatte namoota afaanumallee taatu jajjaboo ta'an yoo as baaftu taate qabsoon uummata Oromoo jabaatte yoo kan deemtu taate takkaa jaarmayni suni du'ee jabaan akka keessaan bahu yookiin immoo jaarsummaan sun jabaatee immoo akkas bahu hiree uumuu danda'a jechuudha. Tarsiimoo lafa kaa'amee ittiin deemamaa jiru jira. Tarsiimoo sanitti cichuudha barbaachisa. Karoorri lafa kaa'amuudha qaba. Karoora sanitti cichuudha barbaachisa. Karoora sanitti cichamee yoo kan deemamu taate bakka gahama. Qaawwa osoo hin kennin pilaanaan deemuudhaan just emotional chaanii deemuu osoo hin ta'in pilaanaan deemuudha barbaachisa. Wanni uummata keenya jennuun irreecha nagaa eegsisuudhaaf an akka dhuunfaatti I'm very confident. Poolisoonni achi keessatti dirqama fudhatanii hojjetaa jiran warra antummaa sabaa agarsiisanidha. Poolisoota jiran keessaas namoota jajjabaa, namoota gaggaarii filanne jedhanii sadarkaa amansiisaa ta'een dhiyeessaa jiru. Foollee filaman gara nama 400 malee lakkoofsa dabalaa jira. Lakkoofsa sanii jara sanis leenjii gahaa leenjii nageenya irratti kennameefii jira. Abbootiin gadaa waan kana irratti akkuma reefu jeetti ji'a jaha ol irratti hojjetaa jiru.
qaamonni nageenya hundillee irratti qophaa'aa jiru. Uummanni keenya osoo hin sodaanne, osoo hin rifanne, osoo waliin jeeyine deemuu danda'uu qaba. Wanni tokko ka baay'ee xiqqoo na aarsaa jiru jira. Akka uummanni waan jeequu hedduutitti hin jeeqinaan guddataa jira. Uummanni Oromoo takkaa irreessa jeeqee hin beeku. Waggoota meeqa? Ka durii adiisutu dhaloota keenyaa kanatti waggoota 20 ol namni lakkoofsa baraan darbalaa hirmaataa jira. Takkaa jeequmsi hin turre uummanni keenya hin jeequ. Kan jeeqe qaama mootummaati bara deenggaddaa. Barana qaamni mootummaa yoo harka keessaa baafatu taate akka jedhu kanatti jeequmsi hin jiraatu. Kanaaf uummata keenyallee birbinyeessuun, sodaachisuun, rifachiisuun hin barbaachisu. Hin barbaachisu waliigaltee irra gahame sanitti cichuudhaan akka sirni kaleessaa himutti abbootii gadaa jalatti maramanii ittiin deemudha. Kanarratti uummanni keenya hundaa'u hubannoo jira. Uummanni keenya rifatuun qabu, uummanni keenya deemuudha qaba. Obboleeyyan keenya kan weeragaman yaadachuu danda'uudha qaba. Ayyaana isaa immoo Oromummaa isaa immoo daran calaqqisiisee tokkummaa isaa cimsee ayyaaneffatee galuun rakkoo waan qabu natti fakkaatu. Galatoomii Jawaar, isqeela sirratti waan dubbatu yaada yoo qabaate isaaf carraa tokko kenneetan gara tuqaa keenya sattaanutti dabarra isqeela sirratti yaada dubbatu yoo qabaate. Barreen gaddaas akkasuma abbootiin gadaa wal ga'anii akkamittiin akka inni kabajamuun irra jiru dubbatanii akka murtiis dabarsaniiti turan. Fulbana gara jalqabaa irratti baasanii turan. Barreen gaddaa kana cabseeti mootummaan kan inni keessa lixe. Cabsee keessa lixuun isaa immoo rakkoon inni geessise beekamaadha jechuudha. Tokkoffaa waan barreen gaddaa ta'e sun deebi'uun irra hin jiru kan jedhu irraatii ka'uutu irra jira. Mootummaanis namni waan barreen gaddaa ta'e dhumaatiin barreen gaddaa ta'e keessa deebi'amuun irra hin jiru. Yoo kun jalqabame kalaas waan hundumtuu dhume jechuudha. Barreen gaddaa agarre irraa gaafa namni 700 dhume sana akkamittiin uummanni akka inni ka'e argee jira mootummaanis. Sirriitti argee jira. Maaltu gahuudhaaf akka danda'amu. Yoo kun waan waggaadhaan ta'u yoo ta'e mootummaanis keessaa galuutu irra jira. Lammata waa isaa waan haasa'u hin qabu. Anis jira jedhee waan dubbatu hin qabu. Sababii kanaatiif akka inni keessa hin deebifamne kan hubachuu qaba jechuudha mootummaan sadarkaa hundumaarra jiru. Irreechi keessa deddeebisamee dubbatameera. Irreechi kan uummataati malee, kan waan aadaati malee, kan abbootiin gadaa amma ammaatti geggeessani malee kan mootummaa hin turre. Si eebbisa malee abbootiin gadaa yookiis jaarsi lafannetti si eebbisu malee lafannetti dubbiinuu godhamu miti. Abbootiin gadaa iyyuu dubbii gochuu, dubbii waan akka addaa gochuun waan eebbaati kun si eebbisuudha kan irreeffachuudha kan jiru. Kanuma duwwaadha kan isaan gochuun irra jiru jechuudha. Kanaaf waan akka steejii isaan ijaaranii irratti namni dhaabbatee inni kaan gajjallaa dhaabbatee dubbii godhan sun iyyuu innuu rakkoodha. Inni mataan isaa rakkoodha. Akkuma aadaatti akkuma kanaan dura turetti waan deebiin irra jirudha. Hundumaa keessaati mootummaan doorsisa waan fakkaatu. Xalayaadhatiin bittimsinas jedhee maalos jedhee waa jedhee eeguudhaaf jennas jedhee waan doorsisa fakkaatu hundumaa irraati of eeguu irra jira jechuudha. Maaliif kun? Waan bar'een gaddaa sun yoo jalqabame isa bar'een gaddaa ta'e nama isa booddee du'e kan yeroo hatattamaa fiduudhaaf dubbii gara sanatti deemsise suni isa caalaatti deemuudhaaf waan jiruu fi kanarraati of eeguudhumatu irra jira. Uummanni garuu irreechi irreecha lafa Oromoon itti wal gahu, lafa Oromoon kaabaa kibbaa bahaa lixaati iddootti wal gahuudha. Wal gahee isa bar'een gaddaas yaadatee irreecha isaas qabatatee galuudhaaf yaa'uudhumatu irra jira jechuudha. Kanuma kan hin jedhu ittaana. Chooran dabaluu ittaana osoo hin fedhe waan na yaadachiise. Akka dhaga'utti isteejiin sunillee hin jiru. Allaatti foon lafa jiru allaattiin wal samiirra wal goolabdeedha wal dhoofti. Addeen isteejiin sunillee hin jiru. Wanni isteejiin sunis dhiyeenya kana kan dabalame. Isteejiin sunis hin jiru namni keenyas waan hedduu yaadda'u hin jiru. Achumaan garuu waa'ee baqattoota akka hin irraanfanne waan hin tuqneefi. Kun galgala kana hamma yeroo nuti haasofnutti nama gama 10,000 ta'uutu wacaaleerraa ka'ee dhufee kaleessa Dr. Warqanaa Gabayyoo dhaqee ture dhugatti agalotoomu dhaquudhaan rakkoo naannoo saniif uummata achitti qabamee ture san achirraa akka gallakkifamanii fi gara Harar akka dhufan haala mijeessee jira. Namoonni baay'een achitti beelaa fi waan adda addaatiin miidhamaa turanii dubartoota gara 30 dahe. Kanaaf yeroo gabaabaa booda naannoo Harar naannoo yookiin magaalaa Harar fi naannoo san magaalota naannoo sanii ni gahanii. Kanaaf uummanni keenya qophaa'ee akka eegu dhaamsa dabarsuun barbaada.
akkasumas lakkoofsi namoota naannoo adda addaa irraa dhufan kan mooraa adda addaa keessallee dhufanii jiranis akka jiran akka hin irraanfanne maaliif this is one of the biggest national crisis Oromoon kan face godhee jiru jechuudha. National crisis immoo reefu isqeeltu kee jira. Wannummaan si boonsuuf si gammachiisu akka Oromootitti balaa hin eeggamin guddaa alagaan yeroo gabaabaa keessa nurraan geesse kana akka sabaatti absorb goone maallaqa kara 100,000 fi miliyoona 150 walitti qabuun dandahame ummata kana osoo namni tokko dhufee kan agaaziin amarreessatti ajjeesan alatti namni tokko dhukoo biraatiin osoo du'in ufitti qabuun haalli ittiin danda'amee jira. Kun jabaatu qaba gara fuuldurallee marii bal'aa kan itti goonu ta'a. Koreen dhaabbatee jira uummata kana deeggaruudhaaf biyya keessatti koree bootii gadaa, bootii amantaa, bootii qabeenyaa fi warra hogganoota keessaatti godhame. Koreen sinis saffisaan uummata keenya seenee gargaaruu qaba. Uummanni keenya kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus yeroo irreessa kana irreeffannutti yeroo ayyaana guddaa kana kabajnutti uummata keenya kan manarraa buqqa'e baay'een isaa ka ilmaan addaan bahe haadha abbaan addaan bahe akka hin irraanfanne ati lammallee waggaa dubbatu dhageetiin jira abbaan gadallee yoo dubbatu waan dhageena fakkaata guyyaa irreessallee gargaarsa guuruun waan itti fufu ta'a kanaaf uummanni keenya hamma danda'e gargaaruu hirbuu keessattuu magaalota isaan keessa qubatan irratti hamilee itti kennuun itti fuudha qaba bulchiinsi naannootii bulchiinsi magaalotaallee uummata kana guyyaa 2-3 qofa hooy jedhee dhiisuun qabu haala ittiin gargaaru itti fuudha qaba koreen waliigalaa immoo bulchiinsa haala namoonni kun permanently bakka yeroo dheeraadhaaf turuu danda'an hojjetanii ittiin jiraachuu danda'an kan isaanis saba kanas fayyaduu danda'u bakkaa fi haala ittiin qubachiisu irratti qorannoo godhee yeroo saffisaatti furmaata itti godha jennee abdannaatis godhus qaba. Uummanni keenya bara baqateenis uummanni Oromoo bal'aan isin wajjin jira. Abdiin kutanidha. Amileen keessan hin tuqamin jechuun barbaada. Tanumaan jechuu barbaade namootatu keessan akkamitti calliftan nuun jedheef hin jedhe. Tole galatoomii Jawaar. Egaa ammaatti wanta haasofne keessa wantoota ta'an kaafneerra keessumatti ergaa labsiin yeroo hatattamaa yookaan yeroo muddamaa sun ka'ee wantoota ta'an keessumatti yoo naannoo kibba bahaa fi bahaa Oromiyaa irratti wantoota ta'an kaafneerra maal akka isaan agarsiisanis kaafnee haasofneerra rakkina maaliitu dhufuu danda'a yookaan immoo gara fuulduraatti uummata keenya biyya keenya maaltu mudachuu danda'a senaariyoo jedhu tokko lama kaafnee fakkeenya kenninee haasofneerra waa'ee irreechaas amma kanarratti kaafneerra amma gaa qabxii keenya isa dhumaatti dabarraa qabxiin keenya inni dhumaa maanni fallii kan jenna fallisaa maa inni badii amma qaqqabaa jiru kanaaf rakkina amma biyyatti dhufaa jiru kanaaf kufaatii mul'ataa jiru kanaafi fallisaa maa inni akkamittiinitu Oromiyaas yoo ta'e guutummaadhuma Itoophiyaas yoo ta'e akkamittiinitu rakkina amma dhalataa jiru kana keessaa ba'uun danda'ama. Haala biyya kana keessa jirurra dhaabbatame qabatamaatti waan lafarra jirurra dhaabbatame maaltu godhamuutu irra jira sibran dhufaa jira isqeen akkamittiin adeemamuutu irra jira falli jiru maa inni harka uummataarra kan jiru maa inni harka warra aangoorra jiraniirra kan jiru maa inni uummati kun harkarraa maal qaba gara fuulduraatti ituu balaan biyyoota ollaa irratti arginu ituu biyya kanarra hin gahin yeroon itti hojjetan yoomi yookaan immoo gara maal hojjetamuutu irra jira falli maa inni kan jedhudha egaa yaadota tokko lama kaafnee asirratti akka yaada irratti kenninuuf isqeel sirraan ka'a. Galatoomi taana amma deebiinsaa tokkichumadha. Deebiinsaa tokkichadha. Innis maalidha? Mootummaan Addawaawii gadhiisuudha qabaa jechuudha. Biyya eessaa keessattuu kan uummata isaa akka kana hidhee akka kana ajjeesee waan hallahe harka isaatti galfatee akka kana dararee mootummaa irratti hafu hin jiru. Akkamittitu deemaadha dubbiin akkamitti gadhiisaadha. Yoo inni gadhiise malee uummanni deebi'uudhaaf hin jiru sila keessa deddeebinee waan dubbanne qabna. Uummanni ofiin of bulche malee waan gaafate sana argate malee deebi'uudhaaf hin jiru. Akka kana ergii muratee jira ta'e tokkittiin harkatti hafte qawweedha jenneerra miti. Ilaa qawween mootummaadhaaf kan inni uummata isaa keessatti gargaaru karaa tokkittii duwwaadha. Inni iyyuu maali? 2-3 keessa ajjeestee 10-20 keessa ajjeestee warra kaanii fi barumsa ta'a
hin sodaachistattiin. Kanaaf baattee dhaabatta malee dhukaastee ajjeestee uummata fixuudhaaf hin dandeessu. Inni garuu dadhabee akka inni homaa baasuudhaaf akka inni hin dandeenye beekamaadha. Amma kan mootummaa kana harkatti hafe qawwees gaafa jennu yookiis taankii isaatii yookiis madfii isaatii yookiis xiyyaara isaatii. Isaanis biyya bulchuudhaaf waan hin dandeenyeef inni harkatti hafe iyyuu waan fashalaa'edha jechuudha. Waan gatii qabu miti kan harkatti hafe iyyuu. Deemaadhuma jira. Eessatti deemaa jira? Jalqaba waan kanaan dura silallee Jawaar dubbate jira waan state collapse jedhan sana mootummaan umti jiguusa. Yoo seenaa Itoophiyaa kana ilaalle yeroo itti mootummaan jechuun kan abbaan mootummaan bulchiisa jiguudhaa fi mootummaan yookiis state jedhan jiguun adda ture. Yoo kan Haayile Sillaasee mootummaan jige kan bakka bu'u hin argama. Yoo kan Dargii kufe kan bakka bu'u hin argama. Amma garuu kan rakkoon mootummaa kanarra kan jiru rakkoonsa yoo mootummaan jige yookiis jechuun bulchiisni biyya sanaa jige biyyattiinis jiguudhaaf adeemaadha jirti jechuudha. Kanaaf rakkoon isaa kana kan hin jedhamnedha. Addi bilisa baasaan uummata Tigraay kana hin hubatu jennee yaanna hammi tokko hunda isaanii miti hin hubatu jennee yaanna. Kan dhufaa jiru kan isin hafe isa qawwee sanaa innis isin baasaa hin jiru. Homaa isinii gochuudhaaf hin jiru waan fashalaa'eedha. Kan isin fuuldura jiru kufaatiidha. Kufaatiin sun attam akka ta'e duwwaa filachuudha jechuudha. Yookiis mootummaan kana hubateetiti yeroo ce'umsaati qopheessaa jechuudha. Yeroo ce'umsaa sana immoo qopheessuudhaaf waa sadii illee gochuudhaaf hin danda'a mootummaan kun. Tokko egaa kun maali? Kufaatii san jedhe sana. Kufaatii isaa bulchiisni kufee isa booddee immoo mootummaa dhumtisaa iyyuu kufuunsaa sana irraatii oolchanii ce'umsa fooyyee qabuun ce'uudhaaf akka dandeenyutti waa tokko godhee waan inni godhee jalqaba turre jira. Jalqaba warra hidhan sana hiikaa waan balleessan hin qabani. Baqqalaa Garbaa Mararaa Guddinaa waan balleessan tokkitti hin qaban. Manni murtii biyya sanaa iyyuu jedhe waan balleessan waan hin qabneef waan isaan irratti hidhaman waan seeraa sun waa'een yeroo hatattamaa sun waan darbeef tokko kanaan jalqaba. Lammata seera ijaarrattan qabdu. Seera ijaarrattaniititi ittiin ummata dararaa jirtu. Seera sana dhiisaa, seera sana balleessaa. Anti-terrorism law, press law maaloo jedhanii isaan seera baafatanii ittiin umma balleessuudhaaf ka'an isas balleessaa. Sadaffaa akkamittiin akka geeddaramuudhaaf akka jajjamu waan jijjiirama jedhu agarsiisaa. Yoo kana godhanii ce'umsa fooyyee qabu gochuudhaaf hin danda'amu. Yoo kana asii garuu gaaga'ama cimaatu gara sanatti deemaa jira, gara biyya sanaatti deemaa jira jedheetanii yaadan. Jawaar, fallimaan. Falli, I think kanuma Iskeel kaa'e. I think Huntington natti fakkaata the three paths to democracy, three transition from authoritarianism to irratti kan kaa'u Huntington natti fakkaata Iskeel asirreessi. On third wave of democracy irratti inni karaa sadiini. Tokko yeroo mootummaan abbaa irree ofumaa quufee nagahee jee keessattuu namoonni dimokiraasiitti amanan jijjiirama fidan fakkeenyaa fi akka Gaanaa keessatti akka ta'etti warri abbaa irree ta'an loltoota wataaddaroota ta'uu danda'anii namoonni biraa ofuma dimokiraasii godhanii jijjiirama sirna abbaa irree irraa dimokiraasiitti kan ittiin deemanii. Kan lammataa akka humni mormituu jabaatee mootummaanis hamma tokko laaffatee garuu osoo hin kufin humni mormituu keessa jiruu fi kan mootummaa keessaa xiqqoo moderate ta'e waliin mari'atee negotiated transition kan jennuun pacted transition kan jennuunidha. Kan sadaffaa collapse mootummaan yeroo kufuu jechuudha. Yeroo humni mormituu yookiin humni uummataa cimee irra dha'ee mootummaa san kuffisee sirna haaraa yeroo dhaabee sirna demokiraasiitti ceesisu. Sadan jintu jira. Afraffaan immoo nightmare situation kan biyyi guutumatti diigamtu collapse of state kan reef jennu jechuudha. Regime change fi collapse of state waan lama akka adda ta'etti daawwattoonni adda hubachuu danda'uu qabani. Amma haala jiru kanaan jijjiirama sadeen kana keessa mootummaan kan ofiin jijjiirama fidu dhiibbaan uummataa fi mormituu kan
hiree uumee fi mootummaa fi mormituu waliin mari'atanii jijjiirama fidan yommuu kan mootummaan kufu kamtu irra ta'a kan jedhu mootummaan sun hiree jijjiiruudhaaf qabu nyaatee fixee jira jechuudha. Mootummaan sun mataa ofiitiin jijjiiruu hin danda'u. Maaliif amma dura waan kanarratti avoiding Syria artikila jedhu tokko barreessee ture. Keessattuu sirni abbaa irree saba bicuurraa bahu eega sadarkaa takkaa lama dabre power consolidation irraa gara power domination eega dabre booda diinagdee fi siyaasaa erga dhuunfatee booda odoo nan jijjiirallee jedhee akkuma reefu jedhetti dandeettii fi fedhiin yoo jiraatu dandeettiin hin jiraatu dandeettiin yoo jiraatu fedhiin hin jiraatu. Fakkeenya rakkoon Siiriyaatti mudate kan fudhate yoo agarte pirezidantiin amma jiru kuni abbaan isaa waggaa du'aan waggaa fudhatu namni kun nama hedduu liberaala nama dimokiraata ture. Jijjiirama fiduudhaaf yeroo inni yaaletti humni diinagdee fi security biyya sanii harkaa qabu kan saba isaati irraa bahe sun waan isa dhorgeef jijjiirama fiduu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf wayyaanee keessatti sadarkaa san dabarree jirra. Hireen tokkoffaa sun dabree jira. Hireen lammaffaa negotiated yookiin immoo humni mormituutii fi humni jijjiirama barbaaduu fi humni mootummaa harkaa qabu sun waliin mariidhaan jijjiirama sagaratii sirna dimokiraasiitti godhuudhaaf hireen hin dabarre xiqqoodhaa garuu natti hin fakkaatu amma gallaalu. Natti hin fakkaatu maaliif rakkoolee baay'een arga. Tokko sirna abbaa irree bicuu keessaa waan bahe waan taateef cost of redistribution kan jennuun aangoo hangamii kennee aangoo hangamii dhiisa kan jedhu equilibriumii isaa argachuun baay'ee nama rakkisa. Kanaaf negotiated transition sun baay'ee ulfaata. Rakkoon sanirra hunda guddaa immoo maal seete amma mootummaa wayyaanee lukkuu morma hin qabne beeyta. Is an authoritarian system without a dictator. Abbaan irree hin jiru sirna abbaa irreetu sirna jira malee abbaan irree hin jiru. Namni wajjin negotiate gootu hin jiru. Warri isaa wajjin bifa adda addaatiin diil godhaa turre kana ni beeyna. Hanga tokko amma opiniyoo keessatti namoonni waa hin jirani, baadeen keessatti namoonni waa xiqqoo hubatanii fi hamma tokko control godhan ni jiran hamma tokko paartii ofii keessatti. Hiwwaat keessa wanni akkasii hin jiru. Amma odoo uummata kana gaafanne dura taa'an hiwwaat yookiin immoo wayyaaneedhaa eenyu jennee otoo gaafanne namni baay'een hin beeku. Abbaa walduu namni yaadatu baay'ee xiqqa. Maqaletti achitti hurruuqanii achita liqaambariin. Waraana kana godhu Saamoraadha. Saamoraan nama dulloomee dhukkubsataa jiru waraana harkatti haa qabaatu malee hagas mara TPLF waliigalaa dhiisii waraana iyyuu harkatti hin qabu. Isa cinatti Jeneraal Gabradiillaa Yaaniin from military intelligence aangoo guddaa qaba. Akkasumas immoo bahatti warri jiru warri jiran akka Jeneraal Maashoo kuni aangoo gurguddaa qabanii jechuudha. Waxxee hona hin jiru aangoo kan qabu militarii keessatti. Hamma tokko aangoo guddaa qaba jaamee ilaalamu Getaachoo Asaffaati damee tikaatirra. Garuu Getaachoo Asaffaati illee damee tikaa haa qabaatu malee de facto aangoo haa qabaatu malee diyyuuree hin qabu aangoo murteessuudhaa san hin qabu jechuudha. Kanaaf wayyaanee wajjin taa'ee kanan sii kenna ati kana naa kenni jettee wajjin haasa'uudhaaf waan siifin kan dhedhee waadaa galesan hojiitti hiikuudhaaf to'annaa guutuu kontrool guutuun qabu sirna TPLF irra. Amma kan argaa jirru kana jechuudha. Naannoo Somaaliitti waan ta'aa jirurraa waan adda addaatirraa kan argaa jirru kana jechuudha. Kanaafi negotiated settlement windoon hin cufamne abdii nama hundaa dhabamsiisuun barbaadu hireen guutuutti hin cufamne. Garuu hireen sun saffisaan cufamaa jirti. Hiree sanitti garuu ani wayyaanee fayyadamuudhaaf deemtu argaa jiru. Odoo waan kanatti hiree kanatti fayyadamuudhaaf rabbi qalbii kenneefi jiraate gaafa state of emergency declare godhan san gaafa labsii muddamaa labsan san haalas humni Oromoo illee yeroo sanitti duula waggaa lamaa booda xiqqoo dadhabee waan tureef taa'anii mari'atanii Oromoo wajjin Amaara wajjin mari'atanii furan turan. Instead maaloonni isaan godhan. Mararaa hidhan rabbi si musdaa. Dr. Mararaa namni Dr. Oromoo keessa namni Dr. Mararaa irraa wayyaaneef garaa bal'atu. Biyya saniif nagaa yaadu hin jiru. Hin jiru. Gaafa Dr. Mararaa hidhanii hulaa san xirqim godhanii cufan. Kanaaf hireen sanii hin jiru. Hireen itti aanu maali? Sirnichi kufuudha. Sirnichi wayyaanee sun kufuudha. Kuni amma it's just a matter of time. It's not if, a matter of time. Yoo miidha malee ni ta'aa miti. Wanni amma nama hedduu yaachisaa jiru, wanni namoota biyya saniitiin illee taate warra alaa dhimma naannoo sanarraa qaban kan yaachisu kufuu mootummaa osoo hin ta'in mootummaan kufuun akka sirna abbaa irree biraa osoo hin taane mootummaanii fi sirnichi biyya sirni bulchiinsatii fi sirni wayyaanee jechuudha. Sirni federaalizimii biyya sanii wal xaxaa waan ta'eef kufaatiin jiddu galaa
kufaatiin aangoo jiddu galeessa harkaa qabu san central power kan qabu warri wayyaanee suni kufaatii biyyaa akka hin taane jechuudha kan nama yaachisaa jiru. Kana gaa karaan furmaanni ittiin jiru maali? Gama Oromootiin wanni jiru gama outcome hundaafuu qophaa'uudha. Kana dippilomaatik hin ta'u hangafni kiyyaa ta'u malee. Gara hedduutti illee haa taatu gara cabxeen haa yaatu we have to emerge the winners. Kanaaf ammoo gama hundaan gama diinagdeetiin gama jaarmaa hawaasaatiin gama jaarmaa siyaasaatiin gama intellectual work gama miidiyaatiin gama hundaan we must stay ahead of the game. Geemii dura dhaabachuu danda'uu qabna. Tana nuu qicanii tanarra dhaabannaa miti. Hin ta'u wanni akkasii sun riifoormiin xixiqqaan akkasii sun rakkoo biyya sanii furuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf gama hundaanuu tokkoffaa akkuma faranjiin jettu killee teenya zambiila tokko qofa kaa'uu hin qabnu. Zambiila hedduu keessa kaa'uu qabna. Akka waaqaan beekan haadha waaqoon waan jee jette Oromoon. Yoo har'a kuftes yoo waggaa kurnan har'a kuftes yoo sirni kufee biyya hafes haqateen argachuu danda'uu qabna. Yoo waliin kuftes akka nurratti hin kufne gaafa wanni hundi jige nu dhaabannee argamuu danda'uu qabna jechuudha. Kana gaazexeessitoonni keessa yoo rakkoo qaba. Kanaaf waa hundaafuu Oromoon qophaa'uu qaba. I think immoo qophiillee qabna. Qaama humna naannoo san jiru hundarraa'u qophaa'inni kanatti mul'atu Oromoo waan ta'eef osoo hin ta'in waan as keessatti hirmaachuuf osoo hin ta'in qophaa'inni at least kan sammuu kanatti mul'atu. Warra Ginnii hoggaa dhageettu. Warra Baddallee hoggaa dhageettu. Qonnaan bulaa keenya hoggaa dhageettu. Warra baqatee dhufe kan hoggaa dhageettu. Namni keenya hamma Somaalilaanditti rakkachaa nan du'ammoo jiraadhu jechaa waan inni haasa'u hoggaa dhageettu mentally we are ready. Ilmi namaa mataan isaa hidhamnaan the rest is just a matter of time. Waan biraa ni godhata namni keenya qophaa'aa jira. Akkuma mataan keenya qophaa'e kanatti lapheen keenyas miilli keenyas harki keenyas waa hundi qophaa'uu qaba irra qophaa'ee deemuu qabna jedha itaan. Qabatamaa galatti keessanii yaada tokko kanatti dabalatanii xumurraa marii keenya har'aa yeroos fudhanneerraa. Maanni wanti itti dabaluu barbaadu egaa sila isin lamaan keessa nama kaase hin beeku kufaatiin mootummaa kufaatii biyyaa ta'a yookaan immoo diigamuu biyyaa ta'a sodaan jedhu baay'ee bal'aadha yeroo kanatti yaada jedhu jechuudha. Ituu dubbannu wantoonni kuni sababiin kuni kufaatiin mootummaadha kufaatii biyyaa ta'a yookaan immoo diigamuu biyyaa ta'a jedhamee lachuun isaa walitti hidhamuun sababa garaagaraa qaba. Sababii garaagaraa kun immoo baay'ee walitti hidhamaadhaa fi baay'ee mul'ataadha. Inni tokko akkuma namni hundumtuu beeku humni aangoo mootummaa qabatee jiru kuni humnoota ijaaramoo filannoo ta'anii dhiyaachuu danda'an hunda balleessuu isaati. Jalqabaa hamma dhumaatti tasa ituu afuura hin kenniniif boqonnaa ituu hin kenniniif humna kan qabu tokko fudhatama kan qabu tokko gaafa as ba'e battalatti balleessuu isaati. Yeroo hundumaayyuu rakkina keessa kan biyya kana buusaa yeroo jechuudha. Kan biraani lafa itti uummanni wal mari'atu yaanni marii lafatti wal keessa deemu humnoonni biyya sana keessa jiran faffaca'oollee yoo ta'an lafatti yaanni wal keessa naanna'u fooramiin dhabamuu isaati. Kun immoo waa'ee rakkina miidiyaati wajjiniin kan wal qabate miidiyaan barreeffamaa boqonnaan hin kennamuuf hin cufamaa gaazexeessoti biyya keessaa ari'amuu hin hidhamu gara dabarfamu. Mirgi wal ijaaruu isuma arginudha hin jiru mirgi wal gahii wal waamuu hin jiru mirgi hiriiraa hin jiru Oromoon kanaaf kan inni cabsee hiriira bahee fi egaa wantoonni rakkinoonni kun hundumtuu waan walirra bubu'anii fi filannoon tokko iyyuu akka hin jiraanne godhamees waan deemamaa jiruu fi namni hundumtuu kan sodaatuuf tokko isa kana jechuudha. Inni kan biraan keessumatti saboonni kan biraan nuumtillee uummanni Oromoollee yeroo baay'ee kan xiyyeeffannaa ittiin kennine maayinni biyyi kuni mootummoonni haji jijjiiraman maleessa caasaan seenaa keessatti ijaaramte baay'een bakkuma jirti. Hin jijjiiramne jechuudha. Kanaaf wanti suni bu'uurarraa hin jijjiirama taanaan biyya kanaafillee sodaa ta'a wanta jedhu namoonni baay'een kan isaan yeroo baay'ee yaada kakaasuu barbaadaniif jechuudha. Maanni kana jechuun yeroo hundumaadhaa aangooni giddugaleessa irraa madda giddugaleessa sana immoo kan qabatu warra kaabarraa dhufu humnoota kaabarraa dhufan humnoota baay'ee muraasa ta'anii caasaa mootummaa guutummaadhaan guutuutti kan to'atanii ta'an bara nugusaa yennaa fudhannee bara dargii yennaa fudhannee the Concord House warri nuyi jennuuni warri humnaan qabamanii biyya kanatti dabalaman Oromoo dabalatee jechuudha. Aangoodhaan ala godhamanii tajaajiltoota aangoo ta'aniitu jiraatu maleessa warra aangoo ta'anii hin jiraatan yookaan immoo warra aangoo to'atu ta'anii hin jiraatan jechuudha.
keessumatti yennaa dubbanne waa'ee Oromoodha. Isteetiin Itoophiyaa jedhamtu kun biyyi Itoophiyaa jedhamtu kuni Oromummaa waan jedhamu lolu seenaa see keessatti hojiidha godhatte, professionii godhatte. Oromummaa balleessu kun immoo jetteedhaan yookaan immoo dogoggoraan akka namoota tokko ibsuu danda'an wanta namoonni dhuunfaa godhanitu hin ta'in biyyi kun imaammata baafatteeti kan isheen Oromummaa lolaa jiraatti. Eenyummaadhuma saba kanaatu lolaa jiraatti bara baraan jechuudha. Kanaaf eenyummaan Oromoo kun immoo yeroo hundumaa deebii waan hin arganneef guddataa, tarkaanfachaa, bal'achaa, guddachaa dhufe jechuudha. Amala isaallee jala jalaa namatti agarsiisaa dhufeera. Egaa wanti yeroo sochii mormii uummata Oromoo argame baay'eensaa bu'aa wantoota kanaati jennee fudhachuu hin dandeenya. Maaliif waan kana kaasanii yennaa mootummaan kun darbellee biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun namni dhufee aangoo qabatus yennaa ta'e yaadni biyya sana keessa jirus yennaa ta'e Oromummaa waan jedhamu kana lolu isuutu rara. Ittiin mormuu isuutu rara. Kana malee deebiin tokko iyyuu hin jiraatu. Yeroon kun yeroo itti biyyi kun Oromootti of kennitu. Yeroo itti Oromoon abbaa biyyaati jettee itti kennite biyya kana akka inni geggeessuuf yeroo isheen itti of kennitu malee yeroo isheen itti Oromummaa loltu miti. Amma gidduudhuma kana waan ta'e calluma jedhaati ilaala. Fakkeenyuma tokkotti fudhanna waan biraa dhiifne jechuudha. Gaafa daangaan weeraramu Oromoon deebii kennaa turee fi gaafa uummanni buqqa'ee dhufu deebiin kenne ilaala. Yeroo itti mootummaanii baadimmeedhaaf lola baadimmeetiif qophaa'aa ture hojii wanta wal bukkee qabnee ilaalaa jirudha. Amma qabeenyi walitti qabamaa jiru haalli itti uummanni waliif birmataa jiru jechuudha. Kanammoo kan mobilaayizii godhe namoota dhuunfaa miti. Kana kan mobilaayizii godhaa jiru namoota gamasiif gamana jiran miti. Oromummaadhuma Gaaddisa jedhamu kanatu humnoota hunda walitti qabee caasaa jiru hunda to'ateetu qabeenya hamma kana mobilaayizii godhaa jira jechuudha. Egaa lakkoofsuma biyyi kun itti buuteen lakkoofsuma waa'een Oromiyaa sodaa jala galeen uummanni kun deebii kennaa jajjabaataa adeemaa jira jechuudha. Kanaaf biyyi Itoophiyaa mootummaa duwwaatu hin ta'in biyyumti Itoophiyaadha wanta Oromummaa jedhu kana jalqaba irratti imbireesii gochuuni irra jiraata yaada jedhuun qabaani. Kana loluun Oromummaa waan jedhamu kana loluuni asuma irratti jaruma kanaa wajjiniin du'uutu irra jiraata. Rakkinni isin jettan hundumti isaa akkuma jirutti ta'ee waa'een Oromummaa yeroo hundumaa loluu kun Oromummaa gara daangaatti dhiibuu kuni jaruma kanaa wajjiniin yennaa du'e gaariidha yaada jedhuun qaba. Wanta itti dabaltan hin qabdan yennaa ta'e sagantaa kana xumuraan jira. Namni yaada qabdan yoo jiraattan daqiiqaa tokko lama isiniin kenna dafaatti natti agarsiisa. Kanaaf sagantaa kana cufaan jira. Yaa waan jalqabarraa jalqabne tokkotu jira. Isheedhuma jedhee tanan dhiisa. Leenca dammaqetu jira. Leenca rafee jedhan bugi sanantu dammaqee jira jedhan sana. Imeejii isaa kaasuudhaaf hin jedhe. Dammaquu isaa duwwaa miti immoo mootummaan dur uummata ari'aa ture garuu amma uummatatu ari'aa jira. Kan amma ari'aa jiru leencuma sanatu ari'aa jira jechuudha. Sadaffaa waan hin jedhe tokkotu jira. Waan yeroon kun amma deebi'ee mirkaneesse kan hin jedhe. Yoo saba Oromoo saba guddaadha jennee isa dubbannu akkamittiin sabootaaf sablammoota gidduu isaa jiru hammatee kan agarsiisu hammam confidenti akka ta'e agarsiisa jechuudha. Ammatu Tigraayitti ta'eetiiti lola meeqatutti ka'a ture yookiis iddoo kan biraa ta'e. Asiiti garuu Oromoon ofitti qabe nama kana ofitti qabe. Namoota afaan Amaariyaatu beekan dhaga'anitidha. Oromoon akkasidha. Saba guddaa gaafa jennu saba guddinni isaa kan isin sodaachistu hin ta'in kan ofitti isin qabuu danda'udha kan jedhu ergaa tokko dabarsa. Saba jabaadha gaafa jennu miidhaan hamma kana ga'u irra gahee isa akkasila Jawaar jedhe absorb godheeti deebisee uummata isaa immoo ofitti qabataa jira. Saba jabaadha jechuudha. Tokkodha gaafa jennu immoo gargaarsa godhame kana. Haasaa godhame kana haasaa namoonni godhan kun yoo ilaalle hammam sagalee tokkoon akka dubbatu. Sagalee tokkoon hammam akka inni dubbatu kan amma namoota warra mormitoota kana akka kana jeeqaa jiru. Warri mormitootaatii fi warri OPDO sagalee tokko ta'anii yaa sagalee tokko ta'anii kun hundumtuu uummata gara biraaf ergaanni erguudhaaf jiru silaa uummanni Oromoo waanuma isin feetan sanaatiif iyyuu ergamaa guddaa akka inni ta'e silaati hubachuudha kan irra jiru ture. Waan isin ammoo jedhe waan sadii haa godhan isaan jedhe hiree kennuufiidhaaf.
Abut kanaa fi hiree kennuudhaaf yoo xinnoo ishee waan saamte kanallee oolfadheetanii biyya nagaa keessa jira dhawette hiree ati qabdu kanarraati jalqabda jechuudhaaf malee dhibbatti waan Jawaar jedhe sanaa wajjin hammam akka inni darbee balballi isaa cufamaa jiru inuman argaa jechuudhaaf hin jedhe. Ittaan anis galateeffachuun barbaada uummata maaliif yeroo dheeraa yeroo amma waa'ee Oromofoobiyaa sana gaasofnu Oromoon nama nyaata Oromoon nama fixa yeroo jedhan I never believed it. Garuu waggoota lamaan darbe kana keessatti osoo waraanni Tigree nu fixu osoo ajajjoonni Tigree nu fixan Oromiyaa keessatti Tigreen tokko hin tuqamne. Kuni laafummaa miti. Kuni garaan nama boba'uu dhabuurraa miti. Kuni uummanni Oromoo biiluu ba'uu hin barbaanne irraa miti. Tokkoffaa akkuma abbootiin keenya waggaa 50 dura jedhan qabsoon keenya sirna wajji malee uummata wajjin akka hin taane. Kanatti waan aarteef wayyaaneen akka baay'ee uummata Oromoo aarsuu danda'u. Bara waan fidan yaadonni yoo namni hordofee jiraate. Uummata keenya kan jijjigatti itti taphatanii fixan reeffa isaa fiddee harriitti gannaa uummata jidduutti. Our people did not get provoked. Nam boo'an gaafas. Uummanni lammiin isaa irraa dhumee saba kanas irraa ajjeesoo jedhaniin obsee jiraatu addunyaarra xiqqaadha. Kun dhugatti uummanni Oromoo uummata gadaa, uummata sabuu, uummata kaayyoo ta'uusaa kan agarsiisu jechuudha. Bakka xiqqoo lamatti amma dongora xiqqoo wayyaaneen yaalteen ka godhametti hoggaan amma dallanee feesbuuk irra barreessu ergaan achirraa dhufu hoggasuma jaarsonni dhaqanii amma galamsootti darakoo xiqqaa tokko ture hoggasuma jaarsonni dhaqanii hoggasuma qeerroon dhaqanii haala sana haalli isaaniitiin to'atan hoggaa laaltu uummanni Oromoo uummata ofiif abdii qabu osoo hin ta'in ummata naannoo saniifillee abdii guddaa ta'uu danda'u. Ummata Oromofoobiyaa jibbaaf sodaa Oromoorraa diinni oofusan cabsee bira dabre sabaaf sablammii biraatiifillee waastinnaa akka isaan jedhanitti sabaaf sablammii biraatiifillee tika ta'uu danda'u. Kan isa keessa jiruu fi ollaa isaa jirullee ofitti hammatee jiraachuu danda'u. Haa gaafa nagaa qofaa miti. Gaafa nagaa qofa osoo hin ta'in gaafa ofii dhumullee nageenya saba biraa kan tiksu ta'uu isaa dhugatti kan agarsiisu dhuma keessatti ergaa lubni tokko lubaa fi manguddoo biraa gindhiir haa taatu baala keessatti bakka tokkotti jedhan bakka hundatti kan jedhamu ergaa isaan dubbatan. Gindhiir jechuun kan reeffi meeqa laata? Reeffi meeqa daawwee qaachanirraa itti gale? Kan reeffi meeqa wacaatiirraa itti gale? Kan nama du'e magaalaa isaanii keessa namni xiqqaan daldalaan qabamee dhume awwaallatanii galanii waa'ee biiluu ba'uu takko haala ba'uu osoo hin ta'in waa'ee uummata isaanii obboleeyyan isaanii Somaalee tiksuutii fi abbaa yakkaa eenyu akka ta'e addaan baasanii sirna federaalaa san mootummaa wayyaanee san akka ta'e kan itti himan ta'uusaa iskeeltu tuttuqeena keessaa baase booda irratti I think viidiyoo sana odoo gurbaan nu dhiyeessee achumaan ergaa bareedaa dhuma fakkaata. Farhaan viidiyoo sana qabaachuuf dhiisuu isaa hin beeku. Farhaan yoo viidiyoo sana qabaatte mallattoodhaan na agarsiisi. Egaa daawwattoota keenya amma ammaatti wanti nuyi haasa'aa turre haala yeroo Oromiyaa keessaa fi guutummaadhuma biyya Itoophiyaa keessa haalli jiru maal fakkaata kan jedhu kaafneetu yaadota sadii irratti mari'ataa turre. Inni jalqabaa biyya kana keessatti maaltu adeemsifamaa jira waa'een lola daangaa jedhamu kun maali inni waan jedhu ture isarratti yaada garaagaraa erga kaafnee booddee wantoonni inni agarsiisu waa'ee mootummaatii fi waa'ee biyyaa wanta inni agarsiisu waa'ee rakkina biyyaa wanta inni agarsiisu irratti kan nuyi haasa'aa turre. Inni lammaffaan immoo maaltu ta'uuf deema biyya kana keessatti filannoo maaliitu jira maal faatu fuuldura biyya kanaa jira wantoota jedhan kaafnee yaada garaagaraa irratti kennaa turre. Sadaffaadhaaf inni xumuraaniiruu irratti dubbataa turre falli biyya kanaa maalinni maal yoo gootetu falli kun biyyi kun rakkina kana keessaa ba'uu dandeessi bifa itti fufiinsa qabuun kan jedhu irrattitu yaadota gaggabaaboo kennaa turre. Egaa anaa wajjiniin wanta kana har'a dhufanii kana haasa'anii Profeesar Isqeel Gabbisaatiif Jawaar Mahammad galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Farhaan Abdulsalaam sa'aatii dheeraa nu wajjiniin taa'ee nu keessummeessaa ture atis galatoomi. Yennaa viidiyoo sana qabaate Farhaan dhumarratti nu agarsiisee jechumaan xumurraa ani asumaananii nagaatti isiniin jedha. Hamma sagantaa kan biraadhaan wal arginutti nagaadhaan tura. Nagaatti.
galatoma ulfaadha ka carraa kana naa kennitani ani waan haasawa guddaa kana malallee uumaa waan keessa deemuuf hin qabu nuti waan guddaa amma haasawan ka federaalaa ka wannaa jennu kana sinuhi gaafima tokko wanni gadama jechaa turre rabbi federaala ijaarru garsiisi jechaa turre garuu amma garre gaafii amma garre kanu gaafannu federaalli kun inni si hiyyummaan Oromoo qabdu ka Oromoo akaafaa fi doomaa itti qootee dhokaa dimbireenii itti qootuuf maaliin dhokaa dimbireenii maa itti qootanii hiyyummaan Oromoon qabdu akaafaa fi doomaa lafa qofora akka karkarroo jee isaan bireeniin kataamaa jaa federaal maqtashorraa wanni dhufte qawwee kanan maqtashoo dhufe mataryaata dhugatu hawaasa keenya gatu kanan maqtashoo dhufe mootummaan ittiin hiine nu waan biraa baaduulaa waan biraa sitti himnu akaafaa fi doomaa keetan guuradha hin dhumne malee lafan qonnu amma asirratti akaafaa fi doomaa isiniiraan mootummaan federaalli ilmaan isaa yoo nu taane mataryaata qawwee itti hidhee ummatan gate kana dhiisaa waan biraa nuun godhin hin gatinaa ga'e dhiisaa jechuu dadhabe fixanii jechuu dadhabe garreetan Oromoon ilaalchi isii fagoo jira gannee finna lafa guddoo qabaa irraa murra inurraa muranillee dhumnullee tika hafe Oromoon guddoo hafe lafti isiillee guddoo ta'a baga ammoo isi warra federaala ijaan garree'an bari mootummaan federaala jedhanii bar hangafni nuyi isaan ammoo nu dura jiranii dhiifama nu haa godhan achirraa dubbii kiyyatti yoo seenu rabbii keenya galanni haa ga'u baga wal agar bulchoota teenna ta'an irraa qabeeta gudina gaafii bal'aa gaafachaa ture jecha kanallee jechaanii ture namni nu fide federaala nu fidaa jenneen federaala isiniifinnaa borgin dhiirirratti qophaawaa nuun jedha leenci sadii leenci tokko waaqoo guutuutti akka Oromootti leenci tokko abbaa duulati leenci tokko lammaa magarsaati waaqoo dabarfate siif lammaa magarsaa dubbiin isin qabatte haasofni garuu waan jechuu barbaanne waliin jechuudhaafi haalli daangaa Oromiyaa irra jiruu fi uummata Somaalee fi Oromiyaa jidduu jiran baay'ee waan nama dinqisiisanii fi waan silaa namni kana moosanii miti jedha wanta haasa'amaa jiruu fi wanta dubbatamaa jiru wanti itti raawwatamaa jiruu fi wanti itti godhamaa itti deemaa jiru immoo waan nama dinqisiisudha. Tarii wanti hedduu keessa jiru kaleessa akkuma abbootiin kaasan daangaa guutuu irratti namoonni walitti bu'uun jira har'a immoo isa adda ta'e isa leenjifame leenjii kennamee fi waan gahaa hojjedhaa jedhamanii haasa'an akka dhageenyutti akka jedhamutti illee ummata Alshabaab ummata jeequu danda'u san akka dhaabuu danda'uudha ummata leenji'eedhaa jedhama as garagalee garuu ummata Oromootti yookaan ummata Itoophiyaa naannoo kana jirutti Alshabaab ka ta'es waa'ee Alshabaab ka dhageenyu kaleessa morma ilma namaa muraa harma ilma namaa muraa dubartii gudeedhaan har'allee halbee doonuudhaan dubartii irra harma isheerra dhaabee rasaasa morma isheerratti hirkisee kan gudeedu kan dhageenye isa kan isa leenjiitti kennamee dhugumaayyuu ummata ittisaa ummata gargaaraa ummata dhooggaa waan ummata jeequrraa dhaaba jedhamee kan beekamu sun as deebi'ee ummaticha jeequudhaan yoomumaayyuu hammeenyi safuu nama hin beeku nama namummaa hin qabne akka namaatti namni iyyaan dooktara isa yaala narsii isa yaalaa jiru wanta isaa ta'u ummata isa nyaachisaa jiru ummata isaa kennaa jiru ummata isaa laachaa jiru san as deebi'ee kafanni ati uffatu shamiziin ati uffatu hojiin ati hojjettu kun hundi isaatiiyyuu asitti hafuu qabaadha ati nuuf hin barbaachisu jedhee kophee malee akka horiitti qullaasaa kadeersu isa kana kan agarra ummata Sumaalee miti ummanni himate sun illee ummata Sumaalee miti kan hima ummanni achi baqatee dhufe sun illee ummata Sumaaleetu nu kaase hin jedhe Ogaadintu nu kaase hin jedhe
humna hidhat tamaqaa beekan kan kalee poolisiidha jedhee ummata san waliin deemaa jiru kan ummata san ittisaa jiru as deebi'ee mana isaatti karra saasan sodaachisa ilma haadha ilma dura dhaabe ilma mooyyuu haadha dura dhaabe halbeedhaan akka hoolaa bira'eetti kan gorra isa kana dhagee gara jabeenya kan qabu as deebi'ee rasaasan hayyuu nu dhabsiis beekaa nu dhabsiis gaaddisa biyyaan nurraa ce'e namni itti himatanii itti bo'anii namni gadda itti baafatan eenyuun ummata kana eega ummata kana tiksa nama jedha nagacira ummata kanaaf namni dhaabbata jedhamee eega balleessa ummaticha kana tiksa jedhamanii hayyuun kalee itti bo'u kan nama araasu namni gaalaa fi bishaanii walitti yeroo hedduu dhaabbate rasaasni osoo dhuka'iin namoota wal balleessaniif jaarsa ta'u har'a mana isaatti seenee halbeedhaan kan ciru yoo ta'e kan nama balleessu yoo ta'e kan itti bu'atan san kan itti baqatan san safuu beeka Oromoon ummanni Itoophiyaa safuu beeka aadaa qaba wal dhaggeeffata wal jalaa garagara nama kana kan nu dhabsiisu isa mootummaa federaalaa leenjisee Alshabaabii fanan godhee jedhee liyyuu poolisii jedhe san liyyuu nama ajjeesu jedhee maqaa sotti moggaasee fi liyyuu nama fi moggaasa isaa osoo garagalchee godhee isa santu miidhaa jira waan ta'eef isa santu balleessaa jira waan ta'eef aanaa jinnir keessa bar ummanni Ogaadii 600 abbaaraa 680 jira jedhe ummata 680 magaalaa tana keessa namni jiru jaarsi biyya abbootiin amantii bulchoonni magaalaa kanaatti faane abbaan isaa ilmi abbaan ilalaala ilmi isaa jalaa qalamee abbaan mana isaanii eegaa jira ilmi jalaa qalamee ummanni Ogaadii qaleera jedhame ilmi immoo abbaan immoo kun irratti raawwatiin jedhe mana Ogaadii eegaa bulee bara magaalaa Ginnir keessatti seenaadha ummata akkanaa kanatu jira kana keessas ummata akkanatti wal jaalachaa jirutu jira sile maaltu daangaa irratti nu daangesse daangaan kaleessa hima musummaa lafa Oromoo irraa nyaachaa jiru qotatee nyaachaa jiru daldaalee nyaachaa jiru fooqii ilmi Oromoo hin qabne inni qabu magaalaa kana magaalaa Finfinnee keessaan qabu Adaamaa keessaan qabu maaltu wal qixxummaa isa dhokee maaltu garaagarummaa nu godha ummata biyya takka gad alaabaa takka jalatti bulu eessaan ukaaftanii eessatti galchitan eenyutu eenyu jalaa baqatee eenyutti baqata eenyutu eenyu dhalatee eenyutu eenyu guddise sila hedduu keessa galee namni waadaa kana dhaabe waraana gamaa gamanaa jiru illee nageenya uumuu danda'u hedduutti maa uumamuu dadhabe ji'a sagalii bar guyyaa sagalii miti ji'a sagal guutuu osoo gurii dhaga'u osoo namuu dhaga'u osuma beekamu liyyuu haayilii dhamane namni walitti hin buulu. Waliin jirruuf waan jettu